dhimmoota kana yeroo dheeraadhaaf irratti mari'atameeti ture haaraa miti. Mee ammatti filannootti bara kanatti filannootti dhiyaanna adda bilisummaa Oromoo hirmaataa jedhame maal qabattaniiti dhiyaattanii maaliif kana irratti hirmaachuudhaan murteessitanii haalli amma jiru maal fakkaata kan jedhu kanarratti otoo xiyyeeffatte. Yaa wanni qabannee murteeffanne qabsootti jirra. Qabsootti waan jirruuf qabsoon gochuudhaaf hirannoo kana irratti hirmaanne. Qabsoo karaa nagaa keessa jirra. Qabsoo karaa nagaa keessaa filannoon tokko waan ta'eef haalli mijataan kamiyyuu akka hin jirre osoo beeknu wareegama barbaachisu kamalleeti dhimma filannoo kana irratti hirmaannee uummata keenya kan rakkoo keessa jiru kanaaf furmaata barbaaduu qabna kan jedhuu fi filannoo kanatti seenne haalli qophiin fi haalli mijataan tokkoyyuu hin jiru. Haala miseensonni keenya osoo hidhamaa jiru, uummanni keenya osoo ajjeefamaa jiru, uffanni keenya osoo hidhamaa jiru, osoo baqachaa jiru, osoo kaan lafarraa buqqaa jiru, adda bilisummaa Oromoo osoo waajjira hin qabaatin, osoo ammoo godina irratti aana irratti waltajjii tokko gaggeeffachuu hin dandahin. Waltajjii gaggeeffachuu miti sochii bilisaa nam tokkeedhaan nuti aana godina irraa kaanee gara aanaatti gabbuu hin dandeenye. Haala ulfaataa kana keessatti murtee wareegama barbaachisu fudhanneeti filannoo kanatti seenne. Wanni filannoo kanarraa nu hambisuu hin jiru karaa nagaa keessa jirra. Wanni dhufe haa dhufu jennee murtee ulfaataa kana ofii fudhannee uummata keenyatti gadi bahuu murteeffanne. Uummata keenyaanillee adda nu kutuutti ture. Kanaaf murtee kana fudhanne malee haalli mijataan jiru hin turre jechuudha. Mee uummatatti gadi bahuu murteeffanne jettee kana naa qabi. Attamitti gadi baatu haalli nageenya erga hin jirretti atuun muneessaa qarsaa dhaquu dandeessaa kan jedhu akkasumas polis sana dura garuu maal inni miidiyaa irratti yeroo dibeet gootanii in argina garuu interaakshiniin jira yeroo gabaabduu isinii kennama yeroo waa isin harkatti qaban isin argina manifestoon keessan yookiin imaammanni isin uummata Oromooti fi osoo haalli mijataa ta'e aangoo qabanne kana goona kan jettani meenni gurguddaan maal inni kan jedhu dhimmoota gurguddaa keessaa nu kaasuu dandeessaa? Noole. Sagaleen keenya jira. Fayyaa ta'e ulfaadhu dajuun akkuma manifeestoo keenya irratti kaa'u yaalletti addi bilisummaa Oromoo manifeestoo isaa qopheeffatee filannoo kanatti hirmaachuuf gadi ba'e keessaa tokko utubaaleen jiran utubaaleen biyya tokko biyya teessisuudhaaf utubaaleen pillars jiran keessaa sadarkaa duraatti kan addi bilisummaa Oromoo qabatee gadi ba'e bulchiinsa siyaasaati. Bulchiinsa siyaasaa kan jennu biyyi tokko biyya kan jedhamtu diinagdeedhaan hawaasummaadhaan saayikooloojikaal meekaapiin uummata tokko uummanni bahee galuu kan danda'u institushiniin siyaasaa jabaan tokko yoo jiraatedha. Kanaaf piilariin jalqabaa utubaan jalqabaa bulchiinsa siyaasaati. Utubaan lammataa ammoo warraaqsa diinagdeeti. Economic revolution. Addi bilisummaa Oromoo gaafa aangoo polotikaa dhuunfatee aangoo siyaasaa gaafa dhuunfateetiin hin jedhe biyya kanaa diinagdee biyya kanaa barootaa fi ummata lafa ummataa mootummaan qaamni biyya bulchu paartiin biyya bulchu irraa saameetiin hin jedhe akkamitti ummataaf deebifnee qabeenyaa jiru qabeenya ummataa gochuu dandeenya akkamitti kompenseet goone equity waan ummataa ummataan ummanni waan isaa hojjete akkamitti jiraachuu akka danda'u irratti ni hojjanna. Qabxiin inni biraa haqa hawaasummaa yoo jennu hawaasni tokko afaan qabaa, aadaa qabaa, safuu qabaa, haala waliin jireenyaa qabaa, social contract. Isa kana addi bilisummaa Oromoo har'aan tana uummanni keenya saayikooloojikaalii torchi ta'eera. Hawaasni keenya bahee galuu hin dandeenye. Wanni hundi qaama aangoo polotikaa dhuunfate harkatti deebi'ee biyya kana keessatti diinagdeedhaan, hawaasummaadhaan, siyaasaan namni burjaajee walii galuu dadhabeera. Addi bilisummaa Oromoo kana bakkatti deebisa. Utubaan inni arfaffaa fi kan dhumaa nageenyaa fi tika. Biyya kana keessatti dhimmi nageenyaa dhimma akkaan murteessaa fi addi bilisummaa Oromoos ajandaa ijoodha jedhee qabatee ka'edha. Har'aan tana guutummaa impaayera kanaa keessatti nageenya waaraan hin jiru, tasgabbiin sabatiinsa qabu hin jiru. Uummanni keenya korkodama hidhaa keessa jira.
bahee galuu hin dandeenye biyya barataan barnoota isaa akkaan baratee itti iddoo barbaadu gahuu hin dandeenye biyya barataan barsiisee ogummaa isaatiin jiraachuu hin dandeenye biyya doktorri itti ogummaa isaatiin jiraatuu hin dandeenye biyya kaabinee fi kaadireen afaan qawweetiin humna hidhate gargaarsifatee uummata rakkisaa jiru keessatti isa kana nagaa buusuudha. Addatti konferansii gabaabaa qopheessuudha. Konferansii yeroo gabaabaa qopheessuudhaan nagaa buusnee uummata keenyaaf nagaa mirkaneessuudha. San booda gara diinagdeen akkamitti badhaadhinni har'a isaan jedhan kun sadarkaa sanirra akka itti gahuu danda'u irratti hojjechuudhaaf utubaaleen yookaan piilaroonni adda bilisummaa Oromoo qabatee adda durummaadhaan arfan kanaa jechuudha. Kana hunda gochuu dura jalqabatti adda bilisummaa Oromoo gaafa aangoo politikaa dhuunfatee nagaa buusa. Akkuma dura siin jedha nagaa buusuuf jalqabatti konferansii marii nageenyaa yaamuudhaan yeroo gabaabaa keessatti nagaa buusa. Nagaa buusuu kana keessatti qaamni har'aa hidhatee bifa garaagaraatiin mirga uummata isaatiif falmachuudhaaf bosonatti bahe kun gaaffiin isaa qawwee kaasuu dugda duuba gaaffii siyaasaati. Adda bilisummaa Oromoo kanatti amana. Kanaaf jalqabatti gaaffii siyaasaa qaama afaan qawweetiin daggalatti bahee daggala jiru kana furuudhaaf raawundi the table teessoo irratti akkamitti mariidhaan ilaa fi ilaameedhaan rakkoo uummata keenyaa furree nagaan biyya kana waliin geggeessinaa irratti sadarkaa duraatti hojjetaa jechuudha. San booda bulchiinsa keessatti ammoo maalii qabxiin inni ijoon biyya kana keessatti qaamoleen mootummaa kan jiran qaamni seera tumu, qaamni seera hiikuu fi qaamni seera raawwachiisu cufti isaatu waggoota 34 darban kana paartii biyya bulchu ruulingi paartii jalatti korkodamee hidhameera. Qajeelfama godhii fi godhiniitiin gubbaan deema malee akka mootummaatitti of danda'amee hojii mataa isaa hojjechuu hin dandeenye. Adda bilisummaa Oromoo dursa gaafa aangoo politikaa dhuunfate qaamota kana paartii biyya bulchuu irraa adda baasaa jechuudha. Kan biraa carraa uumuu irratti xiyyeeffannoo kennuu danda'uudha qaba isa jedhu qabannee waan gadi baaneef dargaggeessi keenya inni har'a baratee barnootaan ogummaa isaatiin tajaajiluu dadhabeeyyuu imaammata barnootaa kuffisanii barnoota irraa gara mooraa mana barumsaa irraa qaamni biyya bulchaa turee fi jiru kun gara mooraa waraanaatti dargaggoota keenya yeroo itti geessaa jiru argaa fi dhagaa jirrudha. Addi bilisummaa Oromoo isa kana hundeen fura. Hadhaan tana dargaggeessi bakka 4-3tti qoodameera. Inni tokko carraa jireenya mo'achuu dadhabuu irraa kan ka'e carraan isaa carraa biyya baqaa filatee daandii irratti kadhattuu baqattuu rakkattuu ta'e gammoojjii keessatti allaatti nyaatamaa galaana keessatti qurxummii nyaatamaa biyyoota ollaa fi alaa garagaraa keessatti illeegaal biyya keenya seenti jedhamuudhaan rakkinna hamaaf saaxilamee haga sadarkaa fannifamee ajjeefamuutti jira. Fakkeenyaaf isa kana dargaggeessa Oromoo biyya Saudi Arabiyaa keessatti waggoota 2-3 darban kana keessa maal akka ta'e hubachuun nama dhibuu jechuudha. Carraan dargaggeessa inni lammataa kan biraa maal ta'e mooraa barnootaa keessaa baafamee humnaan haadha jalaa qabamee mooraa leenjititti oofamaa jira. Naashinaal sarvis maqaa jedhuun addi bilisummaa Oromoo naashinaal sarvisiitti hundeerraa ni amana. Naashinaal sarvisiin adda bilisummaa Oromoo itti amanu ammoo isa hulluumsa wada xoor gimbaar namni hundinuu gara adda waraanaatti isa jedhanii humnaan dhiibanii geessan osoo hin taane fedhii irratti kan hundaa'edha kan adda bilisummaa Oromoo itti amanu jechuudha. Dargaggeessi inni biraa kan lakki ani fedha kiyya malee anatu sii beekaadhaan anatu kana sii godhaadhaan ta'uu hin danda'u jedhee falmate ammoo manneen hidhaa biyyattii garagaraa keessatti kurkudamee hidhamee jira. Kan sanirraa fee didatee lakki mirga koo sarbite jedhamee julmaadhaan fuudhamee mana hidhaatii baafamee ajjeefamaa ture. Isinis kana akka OMN itti irraa gabaasaa turtan. Inni arfaffaa fi kan dhumaa carraan dargaggeessa kanaa biyya kanatti faarsee bulaa ta'eera. Akkamitti faarsee bulaa ta'e hojii dhabsiisanii yoo paartii keenya deeggarte yoo kana goote sii hooqaa naa hooqiidhaan ajandaa biyya ajandaa ummataa dhugaa ummataa domineet godhanii ukkaamsanii akka paartii biyya bulchu qofa faarsee jireenya guyyaa guyyaa daily bread akka argatu godhanii irratti hojjetanii dargaggeessa keenya demolarize godhaniira hamilee isaanii cabsaniiru
abdiin qabu dargaggoon biyya kana addi bilisummaa Oromoo aangoo politikaa gaafa dhuunfate abdii dargaggeessa biyya kanaati. Ardi emerging force humna lafaa dhufaa biyya kanaati. Biyya kan Itoophiyaa impaayera Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti parsantiin 50 ol dargaggeessa. Dargaggeessi egeree biyyaati, abdii biyyaati. Fiisharitiin dargaggeessa kana akka dukkanaa'u godhamanii irratti hojjetanii ture. Isa kana hundeedhaan furuudhaan dargaggeessi abdii akka qabaatu irratti hojjetaa siin jechuuf yoo sitti dheeressuu baadhe Dajane. Offline jirta. Galatoomi itti deebiteetu kana fe'e jettee jiraate yoo ibsite gaariidha. Manifestoo keessan yookaan imaammata keessanii sirriitti akka daawwattoonni keenya illee hubatanii fi mee kan hafe jette lammi gama keetiin ati immoo egaa an hafe kan jiru jaarwaaqoo waan bal'aatu qeera waan xiqqoo tuqee bira darbuufin addi bilisummaa Oromoo bulchiinsaa siyaasaa keessatti mootummaa fi siyaasaa adda baasu irratti jabaatee kan hojjetu. Yeroo ammaa mootummaa fi siyaasaan walitti makeera. Paartiin biyya ijaare tokko gaafa biyya ijaaru hojii mootummaa akka mootummaatti yoo hojjeteeyyuu mootummaa paartii biyya mootummaa jaateeyyuu hojjettoonni mootummaa hundi hojii siyaasaarraa walaba ta'anii hojjechuu tajaajila bilisaa tajaajila uummataa kennuutu barbaachisa. Garuu ammoo yeroo ammaa kan argamu sirna dhufaa darbaa biyya kana keessa jiru kan TPLF irraa kaasnee yeroo darbillee kan sirna darbanirraa kaasneen mootummaa tajaajilu siyaasa keessatti hojjetu malee akka mootummaatti uummata tajaajilanii sarviiziin uummataa yookaan tajaajilli uummataa kan siyaasaarraa bilisa ta'e hin kennamu. Hojjetaan mootummaa waajjira mootummaa keessa jiru hundumtuuyyuu qaama siyaasaati. Akka qaama siyaasaatti irraan godhaa hojjeta malee akka mootummaatti mootummaa ta'e hin hojjetu. Bulchiinsa siivil sarviizii uummatarraa siyaasarraa bilisa ta'e hin jiru. Addi bilisummaa Oromoo isa kana diriirsuudha. Tajaajilli siyaasaatii fi tajaajilli mootummaa kan hawaasni argatu adda adda akka ta'utti kan inni qindeessee hojjetu. Yeroo ammaa kana qaamni biyya bulchu hundumtuuyyuu muudama siyaasaatiin muudama. Ogummaa isaatiin ramadamu. Ogummaa isaatiin hojjetu. Kanarraa ammoo mindaa mootummaa kan nyaataa jiru hundumtuuyyuu miseensa paartii sanaa ta'uu qaba. Yoo miseensa paartii sanaa hin taane ammoo mindaa sanii nyaatu nin dirqisiifama jechuudha. Buusii paartii isaanii akka galchuutti dirqisiifama. Dhufaa darbaa yeroo darbillee sirna TPLF keessallee akkas ture. Haalli hojii mootummaatii fi haalli siyaasaa kan walitti hidhateedha biyya kana keessatti. Kanaan namni hundumtuu kan isaan sochoosan dhimma siyaasaa isaaniiti malee dhimma hojii uummataatii miti. Walitti hidhatanii oofuu jechuudha. Kan biraa ammoo dhimma diinagdeetti wal qabsiisee jaalatu waaqomtu qeeraa dhimma diinagdee dargaggoota diinagdee keessatti hirmaachisuu keessatti dargaggoonni loogiitu jira. Loogiitti mul'ata. Dargaggoonni miseensa paartii sanaa hin taane yookaan deeggaraa paartii sanaa hin taane kan isaan hin faarsine hojii sanarratti baay'inaan ramadamanii piroojeektii adda addaallee argachuu irratti yeroo itti rakkatantu jira. Haalota akkasii sunniin akka deemaa jiru sirna mootummaa kanaa keessatti. Kan biraa ammoo loogii bal'inaan kan mul'atu hojii mana hojii mootummaa keessatti. Inni kunis loogiin hawaasa keenya dargaggoota keenya akka gara hojiitti hin dhufne taasiseera. Yoo gara hojiitti dhufuuf deeman kan isaan irraa eegamu kaffaltii kafaluudha, kaffaltii fudhachuudha. Kanaaf ragaa hojiinis kaasuu dandeenya jechuudha. Yeroo ammaa piroojeektii tokko argachuudhaaf ijoolleen gara diinagdeetti galuudhaaf sochii diinagdee keessa seenuudhaaf maallaqa qaama piroojeektii san qabatee jiru wajjin wal sheer godhachuu jira. Haalonni isaanii warreen waa sana hin goone ammoo hojii san dhabuutu jira. Namoota akkasii sanii fidaniitiin keessa galchanii liinkii godhaniitiin rakkoo diinagdee keessattis sochii diinagdee keessattis akka dargaggoonni hin hirmaanne gochuun bal'inaan mul'ata jechuudha. Yoo xiqqaate namni piroojeektii sana harka qabu birri minimum maayikiroodhaan nama gurguruu birrii 100,000 ol malee gadi kan fudhatu hin jiru. Haala kanaan sochii diinagdee keessatti gufatanii kan dhaabbatanii burjaajaan jiru rakkina akkasiitiin kan rakkina gidduu argaa jiran jiru. Kaan ammoo hojii siyaasaa keessatti hirmaachuu dhabuun deeggaraa warra miseensa isaanii ta'uu dhabuudhaan namoonni ammoo maqaan biraatti maxxanfamanii dargaggoonni maqaan biraatti maxxanfamanii qe'ee keessaa baqatanii gammoojjii keessatti akkuma jaarwaaqoon jedhe rakkoo argaa jiran jiru. Kanneen ammoo magaalaa itti jiraatan keessaa baqatanii magaalaa biraatti rakkina arganii keessummeessaa jiru kan dhagaa baatanii bulan hojii qansiraa guyyaa
oolmaa guyyaa hojjetanii kan bulan hedduu rakkina akkasii argaa jiru. Egaa addi bilisummaa Oromoo ennaa manifestoo kana baafatu rakkoolee dargaggootarra jiru, rakkoolee tajaajila hawaasaa keessa jiru hunduma furuudhaaf kan hojjetu ta'uu isaati jaalladha jedhame. Hayyee mee waaqoo filannoo kanatti hirmaannaa carraa argamnetti itti fayyadamnaa fi kan jedhudha. Eessatti addi bilisummaa Oromoo eessatti kan filannoo kanaaf dorgomu miseensota ammam dhiyeesse miseensonni addi bilisummaa Oromoo dhiyeesse xiqqaadha kan warra kaabaa kan Oromiyaa keessatti hundee hin qabneetti gadiyyuu kan jedhanis jiru. Mee ammam dhiyeessitanii eessatti dorgomtu kan jedhu gabaabsinaa. Ayyee fayyaa ta'e akkuma duratti jalqaba rifeensa irratti sii kaasuu yaale addi bilisummaa Oromoo filannoo kanatti hirmaachuu kan murteesse yeroo gabaabaa keessatti. Turtii yeroo gabaabaa kana keessatti sadarkaa duraatti san dursa irraa sii tuquudhaaf filannoo marsaa jaffaa irratti addi bilisummaa Oromoo filannoo irratti hirmaachuudhaaf waahila keenya koongirasii federaalaa Oromoo waliin hamilee fi fedhii guddaa qabna ture. Garuu rizaayin goonee filannoo kan dhiibneef sababni inni guddaan fi ijoon tokko maali jalqabatti hoogganni keenna sadarkaa gubbaa irraa aga godaatti jiru aga guutummaa biyyaatti gandeen baadiyyaa horsiisee bulaa fi qonnaan bulaa keessa jiru cufti isaa mana hidhaa keessatti hidhameera. Waajiroonni keenya hundi waajira muummee gullallee irraa qabee hanga gandeen baadiyyaa keessatti waajiroonni jiran cufti isaatu hidhaa ture. Kanaaf nuti Prioritiin jalqabaa dursi inni jalqaba ta'uu qabu hoogganni keenya mana hidhaatti gannu waa dhiifamu lammata immoo waajiroonni keenya nuuf haa banamudha kan nuti gaafataa turre. Isa gochuu waan hanqataniif jecha bakka mataa jirutti sabbata maraan akkuma Oromoon jedhu waan hin jirretti filannoon nuti dorgomnu hin jiru yoo seenneetumaan harka isaanii dha'uu ta'e malee sanayyuu namni harka dhawee nuti jiraadha. Hoogganni mataa dureen dhaabaa dhaabbitti hidhamaniiru sanirraa kan hundi isaaniitu mana hidhaa turan jechuudha. Akkasiin osoo jiru dhiyeenya kana ammoo filannoo marsaa torbaffaa gaafa dhiyaatudha. Yeroo gabaabaa fuulduraadha kan hoogganoota keenya gadhiisanii waajjira qabnu 132 ol keessa waajjira tokkocha isa muummee isa gullallee kana qofatu banaa jira jechuudha. Carraa gabaabaa kana keessatti yeroo gabaabaa kana keessatti qophiin adda bilisummaa Oromoo guutummaa biyyattii keessa akka paartii biyyoolessaaf silaa dorgomu akka guddina dhaaba kanaatiif akka wabii uummata Oromoo lammiilee Oromiyaa akkasumas sabaaf sablammoota biyya kanaa ta'eetitti hedduu dhiyeeffachuu osoo danda'u akka barbaachisummaa isaatti dhiyeeffachuu hin dandeenye. Kanaaf naannoon nuti itti dorgommiidhaaf itti qophoofne naannolee 4 fi magaalota 2 jechuudha. Innis naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa, naannoo Beenishaangul Gumuz, naannoo Hararii fi Dirree Dhawaa dabalatee magaalaa Finfinneetti jechuudha. Kan amma dorgommiidhaaf of qophoosine jechuudha. Isa kana keessatti adda bilisummaa Oromoo kaadhimamtoota isaa hagam qopheeffatee isa jedhuuf ifaadha. Kanaan durallee irraa bifa garaagaraatiin irraa dubbataa turreerra akka waliigalaatti nama 160 olii kan nuti qopheessine. Kana keessa naannoon 63 kan ta'u federaalaa fi ammatti kanumaa jechuudha wanni jiru. Kana maaltu isin godhe gaaffii jedhuu fi akka jaarmiyaa guddaa tokkotti hagas dhiyeeffachuumaaf dandeettan kan jedhuu fi jalqaba sii kaasuu danda'eera. Qophiin adda bilisummaa Oromoo filannoof qabaachaa ture akka qaama biyya bulchaa ture yookaan qaamota biraa jalqaba irraatti qophiin ture. Kanaaf ammoo kan nu hanqise nuti jalqaba irratti nagaan hin jiru. Biyyi kun nagaan qabdu. Goolama siyaasaatiin wal qabee rakkoo hamaa keessa jirti. Kanaaf furmaanni rakkoo amma impaayera kana korkodee qabee addatti ammoo Oromiyaa hudhee qabee furmaata waaraadha kan jedhuun addi bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa labse. Isa kana ammoo qaamni biyya bulchaa jiru nurraa fudhachuu hin dandeenye jechuudha. Maafi mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa jechuun biyya mootummaan uummataan filame hin jirre keessatti biyyi irraan gadee sigigaataa jirtu keessatti qaamni paartii polotikaa ta'e tokko qabsoo karaa nagaa geggeessaa jiru tokko qoonni inni kennuu danda'u waan danda'uun
irraa hirmaachuu danda'uu qaba. Kanaaf nus fala waaraadha. Uummata kanaaf jennee ce'umsi haa bu'uudha kan jenne. Inni ni dide. Itti aansee immoo dhimma marii biyyoolessaa kaafne. Marii biyyoolessaa adda bilisummaa Oromooti kan jalqaba kaase. Maafii nagaan haa bu'u. All stakeholders qaamni dhimmi ilaallatu hundi irratti hirmaatee marii biyyoolessaa haa goonu jenne. Isa kana immoo nu faallessan. Isa kana nu faallessan. Sababaan isaa nuti ammoo irraa hirmaachuu hin dandeenye. Koongirensii Federaalaa Oromoo waliin taane jechuudha. Sababni isaa maali? Qaamni ofii isaaniitii waan kana bu'uuressee dabballoota isaaniitti galchanii koottaa keessatti hirmaadhaa waan jedhaniif dinnee jechuudha. Kan sadaffaa immoo nagaa buusuu fedhii qabaachuurraa kan ka'e addi bilisummaa Oromoo dhiyeenyuma kana waan yeroo dhiyoodha. Koongirensii Federaalaa Oromoo waliin ta'ee xalayaa waloo bulchiinsaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiif ifatti barreessine jechuudha. Open letter. Deebii argachuu hin dandeenye. Kana hundinuu maali kan goonee fi adda bilisummaa Oromoo biyya kana keessatti nagaa buusuudhaaf fedhii qabaachuu irraa kan goonedha jechuudha. Kanaaf akkamitti hagas dhiyeessitanii kan jedhuuf yeroon nu kenname yeroo gabaabaa. Yeroo gabaabaa kana keessatti iddoo hunda walga'ee kaadhimamaa isaa qopheeffachuudhaaf yeroon arganne, yeroo bal'aan arganne. Ofii keenyayyuu gadi baanee hojii siyaasaa guutummaa goleelee Oromiyaa keessatti hojjechuu hin dandeenye. Ammayyuu naannoo red line sarara diimaa waraanaan socho'amaa jiru keessatti isa kana boordiin filannoolee I think waan dorgommiidhaaf irratti baasinatti hin fakkaatu. Extremely naannoo waraanni keessatti deemaa jiru keessatti silaa adda bilisummaa Oromoo osoo nagaan jiraate ifatti gadi buunee aga gandeen baadiyyaa horsiisee bulaa fi qonnaan bulaatitti uummata keenya manifestoo kenna imaammata kenna barsiifannee uummata keenya keessa deemnee waliin hojjannaa jechuudha. Waggoota 6-7 kan of qopheessaa jiraachuutu nurra ture jechuudha. Kanan goone hundi keenya mana hidhaa turre jechuudha. Amma immoo carraa argame kanaan opportunity kanaan uummata keenyan carraa miidiyaa argame kanatti gadi baane dhugaan jiru kana addi bilisummaa Oromoo kaleessa akkas ture. Har'a immoo akkas jira. Boruuf ammoo imaammata akkanaa qabannee deemna. Filannoon kun yoo irratti milkoofne ni milkoofna nu filadhaa filannoo isin nu filattaniin ammoo milkaa'ina kana galmaan geenna. Kana galmaan kan geennuun ammoo imaammata qabannee deemnu manifestoo keenyarra keenyarra karaa kanaan itti deemnee waliin hojjechuu dandeenya kan jedhuun dhufnee sin jechuuf dajane. Mee otoo gara lammiitti hin darbine Finfinneetti hin dorgomnaa jettee naannoo biraattis naannoo Amaarattis akka dorgomtanidha kan hin ta'e. Naannoo Amaaraatti sadarkaa kamitti kan dorgomtanii waca hedduun dhagaa akkamitti abaawonni naannoo Amaaraatti dhufee dorgoma kan jedhu bifa kamiin dorgomtu Finfinnee sanaan wal qabatee ejjennoon sin Finfinnee irratti qabdanii kan inni manifestoo keessatti argame tokko keessaa bulchiinsa waloo mootummaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Finfinneetti kan jedhu tokkos jira. Bulchiinsi waloo sunis maaliif akka barbaachise maal akka ta'e nutti ibsite nutti himte ejjennoon cimaan adda bilisummaa Oromoo Finfinnee irratti qabus maal akka ta'e asumaan nu ibsite kan haafetti darbina. Ayyee fayyaa ta'e gaafii isaa maayirraa siikaa isa naannoo Amaaraatti akkamitti dorgomtanii dura waa'ee dhimma Finfinneeti. Isaan wal qabatee manifestoo keessan irratti bulchiinsa waloo qabaachuu kan jedhudha. Dhugaadha addi bilisummaa Oromoo jalqabatti imaammata isaa keessa manifestoo kana gaafa qopheessu heera bara 1995 qophaa'ee biyya kana isa hojii irraan oollee constitutionity jira malee constitutionalize heerri sun hojiirra oolmaan isaa hin jiru isa san hojiitti hiikudha. Akka heera biyyattii irra jiruttis bulchiinsa waloo qabaataadha. Garuu addi bilisummaa Oromoo kan itti amanu bulchiinsa walootiyyuu miti. Finfinneen of danda'e yookaan akka mootummaa naannoo biraatitti kophaa isaa jiraatu osoo hin taane Finfinneen mataa isaatu bulchiinsa Oromiyaa jala jiraachuu qaba. Addi bilisummaa Oromoo kanatti amana. Finfinneen matamti isaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jala jiraachuu qaba. Haala hojiitiin Finfinneen filatamtee Finfinneen akka magaalaa guddoo Oromiyaatti, akka magaalaa guddoo Itoophiyaatti,
akka magaalaa gamtaa Afrikaatti akka magaalaa dippiloomaatotaatti sarvisii kenniti malee Finfinneen abbummaadhaan qe'ee Oromooti. Oromiyaa jalattiidha Finfinneen kan taliigamuu qabdu. Kana jechuun sarvisii barbaaddu qaamni sarvisii ishee irraa barbaadu Oromiyaadhaaf kaffaltii kaffaluu danda'uudha qabaadha. Isa amma dhiyeenya kana falmii irratti Dr. Biraanuu Magarsaa Leenjisoo inni amma kaadhimamaa mana marii bakka bu'oota uummataa Kuyyuutti dorgomaa jiru Finfinneen ka'ee nuti jennaan Finfinneen kan sabaa fi sablammoota uummattootaati isa jedhe san akkasii miti Finfinneen. Finfinneen abbummaadhaan kan Oromooti. Finfinneen kan Oromiyaati. Addi bilisummaa Oromoo kanatti amanaa jechuudha. Mana marii waloo tolchine inni jedhamu abbummaa Finfinnee kan Oromoo kan Oromiyaa ta'uu mulquu hojjechuu osoo hin taane faayidaan Finfinneen akka barbaachisummaa isaatitti galiin Finfinnee irraa galu Oromiyaadhaaf kennamaa hin jiru. Finfinneen osoo Oromiyaan daandiin Oromiyaa 360 digirii 360 Finfinnee keessa waa hin seenne ta'e Finfinneen halkan tokko buluu hin danda'u jechuudha. Kanaaf akka barbaachisummaa irraatti Oromiyaan tajaajila barbaadu Finfinnee irraa waan argatu san fudhachuu qabu danda'uudha qaba malee Finfinneen qaama Oromiyaatiin ala godhee adda bilisummaa Oromoo hin ilaalu jechuudha. Kan biraa akkamitti naannoo Amaaraatti dorgoma adda bilisummaa Oromoo sanaan jetteefi Oromiyaan lafti Oromoon bara baraan irra jiraataa ture Oromiyaadhaa jedha heera adda bilisummaa Oromoo keessatti. Qeen Oromoo lafti Oromoo bobbaasaa irraa qabee hanga handaara Baarentuutti kaabaa kibbatti baha Ijabuutii irraa qabee hanga Suudaan Sinnaar ga'utti Oromoon bal'inaan keessa qubata. Kaartaan adda bilisummaa Oromoo lafa kaa'ate sarareetiniin jedhe haga kana bal'ataa jechuudha. Amaaraa fi Walloo fi Raayyaan qaama Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo iddoo sanitti nagaadhaan keessa socho'amee filannoon ni geggeeffama yoo ta'e sababaan dhaqee uummanni isaa dhaabni isaa uummata isaa bakka bu'ee na filadhaa hin jenneef hin jiru jechuudha. Achitti duuti biyyaa wajjin hirriba akka jedhan naannoo sanitti sodaa nageenyaatiif rakkoon addaa jiraatee filannoon guutumaan guutuutti hin geggeeffamu yoo ta'e kun waan biyya guutuuti. Filannoon naannoo sanii ni geggeeffama yoo ta'e immoo qe'ee nuti filannoo itti geggeessina jenne qe'ee Oromoo dachee Oromiyaa uummata Oromoo keessattidha kan filannoo geggeessu adda bilisummaa Oromoo. Beenshaangul Gumuz Matakkal keessattis Tigraay Raayyaa keessattis Amaaraa Walloo keessattis qaama Oromoo qaama Oromiyaatii jechuudha. Kanaafi gungummiin gama kamiinuu adda bilisummaa Oromoo akkamitti naannoo Amaaraatti dhufeetiniin filannoo geggeessanni jedhu qe'ee isaa irratti qaamni isa dhoowwu hin jiru jechuudha. Isa kanammoo mirga seeraanis qe'ee keenya irratti ajandaa keenya uummata keenya barsiifachuu fi nu filadhaa jennee dubbachuun mirga guutuu qabna. Sin jedha. Waa'ee Finfinnee kana tokkichatti adeebinu keessattuu sin dargaggeeyyiidha. Warra jijjiirama butame sana fide keessa warra dargaggeessa akkuma keessaniiti. Yeroo sana kan itti sababa jijjiiramni TPLF gara Maqaleetti ergame yookiin akka galu godhame sababa Finfinneen wal qabatee maastar pilaanii ka'e sana. Yeroo sanatti waa dangalame tokko tokko lakkoofnee sinii deebifnaa gaaffii abbaa biyyummaa Oromoo kan jedhutu. Yeroo ammaa kana garuu wal falmii jedhame kanarratti kan dhagaa jirru Finfinneen kan Oromooti jechuurra Finfinneen kan sabaaf sablammootaati kan uummattootaati kan jedhu paartii biltsiginnaarraa yookiin biltsiginnaarraa dhagahaatii jirra. Maaliif yeroo kanatti Finfinneen kan Oromoo miti kan Oromooti jechuu maaltu isaan dadhabsiise yeroo ammaa kanatti immoo maaliif Finfinneen kan sabaaf sablammootaati akka jedhan isaan godhe. Ija siyaasattiinis akkamitti ilaaltu kana mee lammii dabaree fudhadhaati gaggabaabsati dhimmoota biraatti jiru. Finfinneen dhugumatti dubbachuudhaaf akkamiin akka sabaaf sablammootaa taatu laaf hin galle isaan siyaasa ifaa
intaane waan qabatanii socho'aa jiranii fi waan waliin dha'iinsa baratanii fi kanaaf Finfinnee abbummaa isaa haalaa jiru malee Finfinneen lafa Oromooti. Lafa Oromoo akkamittiin Finfinneen dachii Oromiyaa keessa cittee qaama biraa ta'uu hin dandeessu. Yookaan qaamni birootis Finfinneen kan keenya kan jedhu eessaan kan isaanii akkamitti kan isaanii ragaan qaban ragaa quubsaa kan isaanii ta'uu dandeessisu hin qaban. Qaama dachii handhuura dachii Oromiyaati. Lafa Oromooti. Oromootu dachii sanirraa buqqa'e. Kana seenaanis lafa kaaya. Dhugaanis lafa kaaya. Haqa waaqaataanis dachiin Finfinnee dachii Oromooti. Garuu ammoo iyyuu maalii fi kan sabaaf sablammootaa jedhan ifa baasuu hin danda'an balaa dhugaa kana dhugaa dheessu takkaa dhugaa dubbatanii hin beekan akkatti uummata kana burjaajessaa jiraatanidha. Nuti adda bilisummaa Oromoo kan jennu ammallee lafti kun haqaanis seeraanis seenaanis dachii Oromooti. Dachii Oromiyaati. Adda bilisummaa Oromoo qaama Oromiyaati bulchiinsa walitti ijaara kan jiru saboonni achi keessa jiran dachiin Finfinneedha magaalaan Finfinneedha qaama Oromiyaa fi ka Oromoo ta'uu beekee keessa jiraachuuf mirga guutuu qaba. Hin jiraattuu hin jenne adda bilisummaa Oromoo. Kanaaf akka bulchiinsa saboota achi keessa jiraniif ta'utti bulchiinsa waloodhaa achi keessatti ijaara kan jedhe Oromiyaa wajjin Finfinnee fi Oromiyaa wajjin ijaara kan jedhu kanaaf malee qaama biraatti gochuuf hidhuufi miti. Kanaaf isaan kun siyaasaa ifan taane kan ammoo iyyuu haqummaa of keessaa hin qabne kana qabatanii waan deemanii fi dachii Oromiyaadhaa kan Finfinnee waakachiisuuf deemu malee dachiin Oromoo kan Finfinnee magaalaan Finfinnee qaama Oromiyaa guddittiiti lafa Oromooti magaalaa guddoo Oromiyaati. Kanarratti ammoo saboonni achi keessa jiran mirga achi keessatti jiraachuu guutuu qaba. Adda bilisummaa Oromoo akka isaan dachii Oromiyaa haalanii daangaarraa Oromoo buqqisanii qaamonni biroo buqqisanii dachii kan dhiibanii Oromoo laf dhabdee qe'ee dhabdee godhuuf deeman osoo hin taane lafa isaarrattuyyuu mirga jiraachuu kenneefiiti garuu abbummaa Oromoo beekuu qaba. Abbummaa lafa sanaan beekamuu qaba adda bahee. Heera biyyaa kana keessatti illee taa'ee jira. Qaama Oromiyaa ta'uu. Kanaaf siyaasa ifaa waan hin qabneef burjaajii kana uummataan dhahaa jiru. Kanaan gaafiin uummata Oromoo kan kaleessaas kan har'aas kan dhaloota boruus dhimmi Finfinnee dhimma bu'uuraa guddaa dhimma lafee fi lafa isaati waan ta'eef waan dhiisu miti. Kanaan isaan illee hin beeku. Dhugaa kana waan irraa baqataniif keessuma isaaniitti beeka malee dachii Oromiyaati jenna. Waaqa wanti dabaltu qabdaa? Maaliif sodaatame? Finfinneen ija babaaftee qoma kee dhiibdee Finfinneen kan Oromooti lafa Oromiyaati jechuun maaliif sodaatan? Maaliif irraa baqatu sitti fakkaata? Ayyee fayyaa ta'e dajoo kun ifaadha. Ijoolleen har'a gadi ba'anii Finfinneen kan sabaa fi sab-lammoota Itoophiyaa kana hundaati jedhan dhugaa dubbanna yoo ta'e ijoolleedhuma kaleessa bara maaster pilaanii Finfinnee san ofii isaaniitiyyuu wareegama qaamaa qalbii hanga lubbuutti kaffalaa jiranidha. Namni har'a kaleessa gadi ba'ee Finfinneen kan sabaa fi sab-lammootaati kan jedhu ofii isaatii miidiyaa tadha irratti nu haasofsiisaa jirtu kanarratti OMN irratti sagantaa raabaa doorii jedhamu irratti nan yaadadha. Ifatti ajandaa ta'uu hin qabu. Finfinneen seenaanis seeraanis jaalattanis jibbitanis kan Oromooti jedhee nama dubbataa ture. Word by word. Har'aan kan isaa fi fakkaattonni isaas sababni guddaan kana jedhaniif daabboo ittiin nyaachuuf jedhaniiti. Dhugaan jiru isa kana. Dhiiga uummata Oromoo jala ciisanii hidhaa uummata Oromoo golgaa godhatanii ajjeechaa uummata Oromoo golgaa godhatanii miidhama rakkinnaa fi gaddaa fi gadadoo Oromoo golgaa fi dahoo godhatanii isa jalatti daabboo ittiin nyaachuuf jedhaniiti afaan mi'aayanii paartii amma biyya bulchu jiru kana gammachiisuuf jecha warra gadi ba'anii Finfinneen kan Oromoo miti jedhaniidha malee keessi isaanii Finfinneen kan Oromoo akka ta'e ni himatu. Addatti namni kun
akaakayyoota isaattu qe'ee kanarraa buqqa'e. Dhiibamee jechuudha. Abboota isaaniitu qe'ee kanarraa buqqa'e. Finfinneen politikaal seentarii handhuura siyaasa biyya kanaa qe'ee Oromoon itti cabe. Cabnamti Oromoo jalqaba irratti kan ka'e Finfinnee irraayi. Oromoon har'aan tana Finfinnee irraa qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqa'ee kadhattuu baqattuu ta'ee rakkataa ture. Hedduun isaa qe'ee isaa itti handhuurri isaa itti buute kanarraa baqatee har'aan tana kibba ba'a Oromiyaa Arsiif Baale keessa bal'inaan qubatee jira. Oromoon giddugala kanarraa buqqa'ee jechuudha. Qe'ee isaa humnaan irraa dhiibame. Jaalateetii miti dirqameeti. Kana jechuun qaamni politikaa gaggeessu aangoo politikaa dhuunfateetiin jedhe afaan qawweetiin biyya kana korkodee bulche yeroo hundumaa lafa Oromoo saamu nama Oromoo saayikoolojikaalii saamu ajandaa godhatee jara kanas daabboodhaan sossobeeti malee dhugumatti Finfinneen kan Oromoo akka hin taane itti amananiiti miti. Finfinneen kan Oromoo ta'uu dhibbaan dhibbatti beeku. Ajandaan guddaan isaan Finfinneen kan Oromootii miti jedhanii kan sabaaf sablammootaati jedhan qaama biyya bulchu kana gammachiisuudha. Ajandaan guddaan Maddammar jedhamu keessatti falaasama ida'amuudha jedhamee muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed isaaniif dhiyeesse maali ajandaa isa sabboonummaa fiixee tuqee fi isa sabboonummaa saba tokko irratti qofatti rarra'usan finnee walakkeessa goonee madaala isaa wal qixxeessinee uummata biyya kanaa geggeessinaa jedhanii ifatti dubbataniiru. Isa gammachiisuuf jedhaniiti. Ajandaa Maddammarii san gammachiisuuf jedhaniiti. Sabboonummaa Oromoo keessatti ajjeesuuf Oromoon akka dammaqee nuuf iftee mirga isaan beekne gochuuf ijoollee duubaan dhuftu kan akka isaan ajandaa abboota isaanii akaakayyoota isaanii hin beekne akka isaan doomineet ta'anii ukkaanfamanii ajandaa diinaa qofa tarkaanfachiisan godhaa jiru malee qe'een Oromoo abbummaan seeraanis seenaanis kan Oromooti. Lammiileen Oromiyaa warri Oromiyaa keessa jiraatan qe'ee Oromoo keessatti akka barbaadanitti qotatanii bocatanii daldalatanii jiraachuu danda'u. Isa kana addi bilisummaa Oromoo ifaan ifatti lafa kaa'ee jira jechuudha. Abbummaadhaan Finfinneen kan Oromooti, qaama Oromooti, qe'ee siyaasni barootaaf irratti geggeeffamaa ture, handhuura Oromoo achiin Oromoo cabsanidha. Har'as cabnana sana irratti madaa Oromoo irratti ashaboo firfirsaa jiru malee Finfinneen rakkoo kanaan dura dhalchanii madaayeetiniin jedhe san caalattuu kulkulsanii rakkoo irraan dhalchanii uummata kana keessatti caalattuu baddu baasuu uumuuf yoo ta'e malee kun ajandaan fakkaannee siin jedha Daju. Ayyee mee kana yeroo biraasitti deebina dhimmi Finfinnee madaan Oromoo kan jalqabe Finfinnee irraa jettanii fayyuus kan danda'u Finfinnee irraati akkasitti namni hedduu amana. Kanaaf dhimmi kun itti deebina. Amma daawwattoota keenya kan haasa'aa jirru yookiin kan mari'ataa jirru qondaaltota adda bilisummaa Oromooti. Dargaggoota adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana akka qondaaltota isaatti filannoodhaaf dhiyeesse keessaa nama lama Waaqoo Nooleetii fi Daraaraa Lammii. Waaqoo Noolee kan filannoodhaaf dorgomaa kan inni dorgomu Arsii Lixaa Adaabbaatti Daraaraa Lammii immoo Arsii akkasuma Arsii keessatti iddoo cimtuu yeroo ammaa kana rakkina nageenyatiin beekamtu Muneessaadha. Achi keessatti dorgomu. Egaa Waaqoo Noolee kana dura miidiyaa mootummaa wajjiniin interview gootee keessatti waa'ee filannoo irratti dhimmoota gurguddaa hedduu kaasin daqiiqaa 40 fi interview na godhanii achi keessaa 19 duwwaa dabarsan kan jettu kaaftee turte sana itti nu qophaa'e maal keessa jiranii maal kaafteti maal keessa hambisanii maal inni ergamni isaa kan jedhu ni kaafna. Sana dura garuu filannoo kana lakki abaawwan irratti hirmaachuun turre mootummaa kana mootummaa dikteetariidha dimokiraatawaa fakkeessudha ta'a.
Kanaaf immoo waa'ila ta'uu fi akka maamutaa tokko ta'uu malee faayidaa hin qabu warri jedhantu jira. Kana tokkoon akka tokkotti nu kaaftu lammata dabareedhaan qabxiinaa qabadha. Yeroo kana keessatti dorgommii kana keessatti yeroo ammaa kanatti otoo gadiyyuu hin bahin chaalenjiin adda bilisummaa Oromoo gama kanaan mudatee jiru tokko lama jettanii wanti nu kaaftan jira kan jedhudha. Achuma wajjiniin abaawoon irratti hirmaachuun irra hin turre warra jedha qama tokkoon yeroo jedhani gama tokkoon immoo sooshaal miidiyaa kanarraayis namoonni yeroo haasaasan kan dhageenyu warra dhaabbilee siyaasaa warra filannoo irratti qooda fudhatanii fi waadaan barcumni galameef hin jira kan warri jedhan illee jiru. So mee qabxii kana lamaan dabaree fudhadhaati nu deebisa lammi daraaraa sirraa hoo jalqabne. Egaa qabxii sadii kaaftee qabxii sadii keessaa mootummaan adda bilisummaa Oromoo filmaata kanarratti hirmaachuun mootummaa kana dimokiraatawaa taasisuudha mootummaa kana tumsuudha jedhamee yeroo odeeffamu dhageenya kan jedhamu ture. Egaa ofa miti kan dhagaa'u nus wanti kun inuma nun jedhama. Akkasii miti dhugaan isaa mootummaa kana tumsuu mootummaa kana dimokiraatawaa fakkeessuu osoo hin taane mootummaan kun akka mootummaa dimokiraatawaa hin taane eenyuufuu ifaadha adda bilisummaa Oromoo qofaaf miti. Akkamitti akka dimokiraataa hin taane eenyuuf ifaadha. Tokko sochiin walabaa paartilee siyaasaa hanga guyyaa filannoo qopheessanitti hin jiru. Waajjireen paartilee siyaasaa kan adda bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane Oromiyaa keessatti paartiin jiru paartii gurguddaan lama adda bilisummaa Oromoof KFO'dha. Waajjirri KFO kan muummee Finfinnee jiru irraa kan hafe waajjiroonni biroo cufaadha. Waajjira adda bilisummaa Oromoo innumti tokkochi amma jiru kun iyyuu eegii banamee yeroo dhihoo keessatti innumtu haala qabsoo ulfaattuu haala gaafii jajjabduu keessatti waajjirri kun dhiibbatee banate. Kuntuyyuu akka mootummaa kun mootummaa dimokiraatawaa hin taane ifatti agarsiisa. Waajjiroonni keenya kan godinarra jiran hundi isaa caccabee miini isaa keessaa fudhatamee hooggantoonni waajjira sanaa guutuun kaan hidhamee kaan qe'ee keessa baqatee qe'een isaa baddee kan rakkina kana keessa jiru mootummaan kun mootummaa dimokiraatawaa waan nama jechisiisu hin jiru. Addi bilisummaa Oromoo waan hin danda'amne dandeessisuufidha kan filannoo kana keessatti galee hirmaate malee mootummaa kana tumsuuf miti. Ilaa osoo keessa hirmaachuu baanne addi bilisummaa Oromoo keessa hirmaachuu baate mootummaan kunis addi bilisummaa Oromoo shidhaa fi daba qopheessuuf booyii qabaaf irraa hirmaachuu didee tokko. Lama ammoo hawaasni illee ammoo hiree argatee fayyadamuu didee yeroo tokko kaasuun ni mala. Sadi addi bilisummaa Oromoo ammoo aarsaa kafalee waan hin danda'amne dandeessisu yookaan ammoo mootummaan kun mootummaa dimokiraatawaadha paartileen biyya keessa ofiitti hirmaachuu danda'anii addunyaanis qaamonni birootis kan Oromoo irraa adda jiran komii adda addaa dhiyeessuu irraa fi yaada adda addaa dhiyeessuu irraa itti dhiyaannee mootummaan kun mootummaa dimokiraatawaadha moo mootummaa dimokiraatawaa miti kan jedhu ifatti saaxiluudhaaf hojiin keenya kun ammaayyuu waan irraa sassaaqni jiru addi bilisummaa Oromoo gahumsa filannoodhaaf miseensota isaa qopheessee itti hirmaachisu gochuu akka barbaachisu ilaa leenjisee qophii barbaachisu godhee mootummaa kana jijjiiruuf qophii gochuu dhabe malee kaadhimamaa dhiyeessuu dadhabee miti. Buufataalee Oromiyaa keessa jiran cufa irratti dhiyeessuuf gahumsas qaba nama qaba. Garuu ammoo wanti kan hanqise maalinni nagaa fi dimokiraasii hin jiru. Sochiin bilisaa hin jiru. Miseensonni keenya bakka jiraatti yaaddoo qabu. Sanarraa nuti nurra darbaadha. Hin sodaanna yaaddoo nageenya qabna ammaayyuu doorsifamaa jirra jedhameeti dhiise malee adda bilisummaa Oromoo mirga isaa kabajuudhaaf dhiibbaa irra godhee hirmaatu dirqama jechuu dhiiseeti malee adda bilisummaa Oromoo lafa waraanni hadda dhukaasni keessa deemu keessatti nama dhiyeessuu ni danda'a. Garuu ammoo eegumsi wabiin namni sun qabu maaliin hin jiru. Nama qopheessuu dhabne shirka irratti namni qopheessina.
Garuu ammoo iyyuu eegumsa akkamii qaba? Har'aan kana lafatti qopheessinee qabnutu iyyuu yeroo itti bakka bu'aan keenya dhagaa mana irratti halkan guutuu irra darbamaa jiru jira jechuudha. Nuti isuma kan agarsiisuuf mootummaa dimokiraataa kan jedhamu ira kunoo ragaan kana ira hojiin hojjetaa jiru mootummaan kun bor ofii dhiyaachuu danda'ee as bahee waan hin taane lallabuurra dhiyaannee dhiibbaa isaa kunoo kana jennee ifatti mul'isuu barbaanneeti. Qabatamatti waan yoo danda'ame ammoo waan hin danda'ame dandeessisuudha. Kaan ammoo hiree qabnutti uummata keenya wajjin wal dubbannee akkamitti akka furmaata fiduu dandeenyu fi hireedhuma kanaan illee qaamota mootummaa walirraa fagaannee ilaalcha adda addaa nuu kennanii kan seeruma boordii filannoo fideef maqaa filannoo jedhu kana yoo walitti dhufne akka waraabessaatti akka bineensaatti foobiyaa abaa'oo godhanii ilaalan kana itti dhiyaanne ila abaa'ooni kana barbaada ila siinuu akkasitti atiyyuu kana keessa jirta atuu rakkoo kana keessa jirta akka hooggana godinaatti akka hooggana aanaatti akka hooggana gandaatti fi akka hooggana oromiyaatti illee addi bilisummaa oromoo kan qabatee dhufe nagaadhaafis kan qabatee dhufe dimokiraasiidhaafis kan qabatee dhufe bilisummaa sabaa fi hiree murteeffannaa ummatootaatiifis isa kanaadha. Addi bilisummaa oromoo ofirraan dhiibinaati. Walaa walii haa hojjennu jennee isaanumaa barnoota kennuu fi hubachiisuudhaaf. Har'a bilisummaan hin jiru. Bilisummaa yaada ibsachuu hin jiru. Wata jiratti yaada ibsachuu hin jiru. Bilisummaan mirga paartii siyaasaa keessatti miseensa ta'anii socho'uu hin jiru. Nam tokko paartii siyaasaa waan ta'eef hidhamaa jira. Miti paartii siyaasaa miti. Ani waaqoon haati keenya obboleessi keenya ani finni qooda adda bilisummaa oromoo keessa hirmaachaa jirruu fi maatiin keessan ijoolleen keessan namoonni akkasii maqaa daabboo maqaa balleessii kan namuu odoo addunyaa kanarra himata ittiin baname gaafata dhufee anaadha maafna himatti jedhee fudhachuu hin dandeenye itti moggaasaniitu maatii keenya ittiin dararaa jiru. Addi bilisummaa oromoo kun sirrii miti jechuudha. Isaanuu gama kanaan isaa haasofsiisuuf dhufe hirii makarri cufate san banee yoo didame ammoo dimokiraatawaadha filannoo kana irraa hirmaachuu fi didame akka jedhanii hin kijibnee fi isa sana saaxiluuf ammaayyuu ittuma deemaa jirra. Ammaayyuu danqaaleen jiran inuma jiru. Qulqulleeffannee ka bal'inaa walitti illee deebinu ta'a isinillee ammoo karaa biraallee argachuuf deemtan ta'a. Addi bilisummaa oromoo mootummaa kan dimokiraatawaa gochuuf osoo hin taane hojii isaan amma qopheessan kanarrattuu hangam dimokiraatawaadha hangam dimokiraatawaa fi hangam haqummaa qabu hangam haqummaa hin qabne kan jedhu keessa seennee itti mul'isuuf. Hireedhuma kanaan rakkoo uummata keenyaa ammoo qaamatti dubbachuu dandeenyu dubbachuuf har'a osoo hireen akkasii jiraachuu baate dhimma kana manifestoo kana qabannee ajandaa kana qabannee miidiyaa akkasii irratti olii baanee haasa'uudhaaf yaaddoo qabaachuu ni malla har'a yeroo nuu kenna haasa'amna uummata keenyaaf sagalee ta'uu fi uummata keenya jabeessuu fi jarmaan kun jarmaa ammallee akka isaan jedhan haqa uummataa dhoksee dantaa ofii barbaaduu deemu akka hin taane haqa uummataa akka barbaaduuf deemu qabxiilee manifestoo filannoo dhiyaasii keessatti qaate irratti jajjabeessee hubannoo fi beekumsa barbaachisu lammiilee keenyaaf sabootaaf sablammootaaf addunyaafis beeksisuudhaaf as baanee jechuudha. Kanuma jechuun kan biraa ammoo kan kaaftee jira miidhaa dhaabarra kan jedhu yoo waaqoon kanarratti osoo waan mootummaa cinaadhaaf yoo jettu waaqoo dubbateetu qabxii isatti deebine gaariidha. Adoo olirra fagaatiin. Ayyee. Waaqota. Tole fayyaa ta'e isa addi bilisummaa oromoo paartii biyya bulchuu fi waliin waahila ta'uudhaaf filannootti dhiyaate yaadni jedhamu ni jira isa jedhamee fi Oromoonni ilmi sadii jedhu ilma abbaa dhaanu ilma abbaa dhaalu ilma abbaa caaluu jedhama. Addi bilisummaa oromoo matamti isaatu adda bilisummaa oromooti. Qabsoon addi bilisummaa oromoo geggeessu qabsoo bilisummaa, qabsoo milqixxummaa, qabsoo mirga hiree murteeffannaa fi qabsoo walabummaati. Addi bilisummaa oromoo mirga hiree murteeffannaa uummata isaatiif qabsaayaa walqixxummaa sabaa fi sablammootaa fi uummattoota biyyaa kanaaf qabsaayaa paartii har'a biyya bulcha jedhu kanaaf waahila ta'a jechuun
dhuguma qaaniidha. Isaanuu hidhaa keessa jiru. Addi bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin qabsoo geggeessu keessatti isaan waliin seenuun hidhaa isaan keessa jiran kana keessaa isaan baasuuf. Siyaasni biyya kanaa hidhaa jiru. Dimokiraasiin biyya kanaa dhiphaadha hin jiru. Filannooti haqaatu jira. Filannoon daandiin isaa bal'aadha, kennataadha, dimokiraasiidha jenneetii miti akkuma durasiin jedhe kan itti seenu. Filannoon tooftaa karaa nagaatiin qabsaa'uu keessaa piilarii tokko jennee itti seenne malee daandiin filannoo bal'aadha. Nagahatu jira. Guutumaan guututti uummanni kun akka barbaadetti bahee filatee galuu danda'a. Baala dhoksaatiin mootummaa isaaf ta'u akka barbaadetti filatee galuu danda'a jennee itti amanneeti miti. Qabsoo karaa nagaa geggeessaa jiru kana keessatti danqaa fi danqaraa jiru kana keessatti qooda keenya kennachuu qabna. Qabsoo irra jirra. Har'a akka kaleessaa sani qawwee dhukaasaa hin jirru. Har'aan kan ammoo qalama dhukaasaa jirra. Qalamaan jijjiiruudha ajandaan keenya inni guddaan. Akkuma kaleessa sadarkaa yaadaatti impaayera Itoophiyaa jedhu ilaalcha Itoophiyummaa jedhu sammuu dhalootaa keessaa haqaa turre san har'a ammoo lafarratti carraa argame kanaan biyya kana keessatti hirmaanne akeeka keenya uummata keenyaaf ibsine qabsoo karaa nagaa kanaan filannoo kanatti hirmaanne ni sochoofna. Jijjiiramni yoo dhufe jijjiirama kana fiduu ni dandeenya jenneetti seenne malee isaaniif harka dha'uudha inni jedhu kun cubbuudha. Kana namni gaafatuyyuu tarii addi bilisummaa Oromoo dhalu bu'uura isaa irraayyuu maal irratti ajandaa addi bilisummaa Oromoo irratti bu'uureffame wallaaluu irraa madda kun. Kan biraa chaalenjiin addi bilisummaa Oromoo mudate maali kan jedhuu fi addi bilisummaa Oromoo chaalenjii dhabeeyyuu hin beeku. Rakkina keessatti qabsoo geggeessaa turre, rakkina keessatti qabsoo geggeessaa jirra. Kana boodas rakkinni kana caalu nu mudachuu danda'a qabsoo uummataa kana galiin ga'uuf. Ajandaan nuti qabsaa jirruuf ajandaa gara gabbifachuuti miti. Ajandaa huccuutiin jijjiirachuuti miti. Ajandaa fedhii uummata keenyaa bilisummaa uummanni keenya dhabe san galiin ga'uuti. Rakkoon qaama biyya bulchuu kun ammoo maali? Yeroo baay'ee mormii irratti kan dhiyeessan addi bilisummaa Oromoo kan qabsaa'uuf fottoquudha jedha. Addi bilisummaa Oromoo kan qabsaa'uuf biyya of dandeetti Oromiyaa Itoophiyaa keessaa kuteetiniin sabaaf sablammoota kaan miidhuudha jedha. Dhugaan jiru akkasii miti. Addi bilisummaa Oromoo bilisummaadha kan jedhamu bilisummaa jechuun bilisummaa qaamaa qalbii hanga lubbuuti. Namni qaamaan bilisaan ba'ee bilisaan galuu hin dandeenye. Ani Oromoodha jedhee qoma isaa dhiibee akka nama tokkootti jiraatee akka ba'u barbaada. Eenyummaa isaatiin akka boonu barbaada. Bilisummaa qabeenya isaa irratti qe'ee fi qabeenya isaa irratti qotee bocatee daldalatee qabeenya isaa irratti natu sii beekaan kan keessa hin jirre waan isaa ofii isaatti oomishee akka jiraatu barbaada. Saayikoolojikaal meekaappii Oromoo tokko sirreessuu barbaadna. Oromoon saayikoolojikaalii toorchi ta'ee shakkamaa sodaatamaa sababa Oromoo ta'eef sababa jaarmiyaa ABO adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaa saba Oromootiif falmu tokko deeggarte jedhameef akka hin shakkamne. Abbaa fedhe deeggare abbaa fedhe dhiisee mirga isaa bahee galuu akka danda'u bilisoomsuu barbaada. Bilisummaan isa kan. Diinagdee isaa akka barbaadeetti oomishatee galfatuu hin danda'u. Bilisummaan qabu. Hawaasa waliin baheetiniin akka barbaadeetti afooshaa barbaade keessatti hirmaatee qooda fudhachuu hin danda'u. Bilisummaan qabu. Isa kana fakkeenya guddaa tokko sii kennuu danda'a. Ebla 14 bara 2023 keessa ani akka dhuunfaatti waaqoon oolee maatii kan koo dabalatee nama 9 naannoo kiyyatti sababa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun ajjeesanii guyyoota 5 reeffa isaa milishaa eegsisaa turan. Uummanni keenya bilisummaa qalbii saayikoolojikaalii toorchi ta'e waan sin jedheef. Isa kanatti uummanni keenya maatiin keenya hin boonnullee hin boochifnullee reeffa achii fudhanna jedhanii gaafa abbootii gadaa jaarsolii biyyaa namoota dhageettii fi beekamtii hawaasa keessatti qaban gaafa erganii uummanni kun deebiin maatii keenyaaf deebise maali lakki ajandaa kana keessan seenina ajandichi ajandaa 5ti jarri hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabani jedhanii deebisaniif jechuudha. Uummanni sun uggee san caala itti darbee dhimmichi dhimma lubbuuti dhimma namummaati dhimma hiimanitiiti jedhee itti darbee reeffa san akka fudhachiisu hin taasifne jechuudha.
Reeffi sun garuu akka biraatitti fudhatame malee uummanni naannoo sanii bilisummaa walii birmatee fudhachuun fudhatamuu hin dandeenye. Maaliif uummanni keenya bilisummaa dhabeesin jechuuf kana sii kaasaa jechuudha. Kanaaf nuti rakkoo keessa turre rakkoo keessa jirra rakkoo keessa jirru kanatti uummata keenya rakkoo keessaa bahuuf qabsoofnaa jechuudha. Gammachuu fi miti nuti kan qabsoofnu yookaan mindaa ittiin argachuu fi miti adda bilisummaa Oromoo kan qabsaa'uuf wareegama qaamaa qalbii haga lubbuu itti baasaa ture har'allee kana fudhanneeti. Osoo jennu adda bilisummaa Oromoo gaafa qabsoo eegalu qabsoo karaa nagaa jibbee osoo hin taane dirqameeti kan sibiila kaasee bosonatti gale. Dheengaddas bara ijoollee maqaa abbaa gadaatiin masaraa afur seenan jijjiiramatu dhufe jedhanis kan deebi'e durayyuu ilaa fi ilaamee kanatu dhabame jenneet erga karaa kanaan jijjiiramni dhufama jedhame jenneetiin hin gangalle. Nu ganane ni ganamne. Ganamne ammoo waggoota torbaaf korkodamne mana hidhaa keessatti Itoophiyaa hidhamtuu keessatti hidhamne jechuudha nu dabale. Amma immoo carraa argame kanaaf ergaa kenna ajandaa kenna uummata keenyaaf ibsinaa jechuudha. Kan biraa waadaan galamee fi adda bilisummaa Oromoo teessoo qooddachuuf isa jedhuuf isa kana yoo dhiisellee deebiin itti kennuun baay'ee ulfaataadha inni kun. Maafi waan lafa hin jirre bakka loon hin oollee kosii guuruu ta'a kana kanumaan bira darbaa akka waliigalaatti qabsoon adda bilisummaa Oromoo geggeessu qabsoo walqixxummaati qabsoo bilisummaati qabsoo mirga hiree murteeffannaati. Kana keessatti adda bilisummaa Oromoo fottoquu fi fottoqsuu kan jedhamu eenyutu eenyurraa fottoqa eenyutu fottoqsa. Odaa fi dambii ni beekta. Odaan hiddi isaa lafa keessa gadi fagoodha. Bal'aadha. Dambiif odaa waliin jiraatu. Dambiin dhufteetii odatti maxxantee mataa gubbaa keetti. Yoo mata illee dambitu odaa irraa fottoqa malee odaan eessatti fottoqa. Oromoon odaadha. Sunuu kan ta'uu danda'u riferendamiidhaan uummanni lakkii ani biyya mataa kootii. Dari waaqo gaaffii kana kan kaafteef natti fakkaata. Dibeetii yookiin immoo wal falmii miidiyaa mootummaa irratti godhamaati jiru irratti irra deddeebi'anii waan kaasanii natti fakkaata. Tarii akka abaawatti waan sinin hin ilaalle wanti irra deddeebi'amee miidiyaa mootummaatiin fi yookiin immoo warra sin mormu beekaa irra deddeebi'amee kaafamu keessaa kun waa tokko. Dhimmoonni biraallee yoo jiraatanii asumaan carraa kanatti otoo kan biraatti hin darbin itti dabaluu dandeessa. Fayyaa ta'e. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo referendum mirga hiree murteeffannaa gaafa jedhu uummanni hiree isaa mataa isaatiin murteeffatudha. Siyaasa isaa keessatti abbaa fedhe deeggaruu danda'a. Hawaasummaa keessatti abbaa fedhe waliin jiraachuu danda'a. Diinagdee keessatti qabeenya barbaade oomishatee nyaachuu danda'a. Hiree isaa ofii murteeffachuu jechaan isa kana. Lakkisan bira darbee walabummaa mataa kootii daangaa kan koo sararadha yoo jedhe Oromiyaa bal'oo kana uummanni referendamiidhaan ni sararadha yoo jedhe addi bilisummaa Oromoo akka sararatuuf mirga uummataati jedhee kana lafa kaa'ee jira. Isa kana nuti dhiibnee dirqiidhaan sararadha referendamii godhameen dirqama godhuu qabdaniidhaa miti. Fedhii uummataati. Addi bilisummaa Oromoo akeeka uummataatiin masakama. Akeeka uummataa kaayyoo uummataatiif qabsaaya. Kaayichi sangaliin ga'uuf qabsaaya. San dura ammoo osoo gara daangaa sararuutti hin durin gaafiileen deebi'uu qaban hedduun jiru. Uummanni bilisummaa hin qabu bahee galuu hin danda'u. Isa kanaaf gaafiin akkasii kan adda bilisummaa Oromootti deddeebi'u sodaa adda bilisummaa Oromoo irraa qaban. Akeekaa fi kaayyoon adda bilisummaa Oromoo barootaaf qabataa ture kun tarii nu miidha jedhanii warra foobiyaa adda bilisummaa Oromoo qabutu ajandaa gaafilee akkasii kaasaa jechuudha. Malee adda bilisummaa Oromoo walqixxummaa sabaaf sablammootaa fi uummattoota biyya kanaatiif falmaa jechuudha. Walumaa galatti kana tarii kanarratti yoo jaaldaraaraan wanti dabalu jiraate. Kan kee cufaadha. Ani kan jechuun barbaadu miidhaa akka dhaabaatti yookaan akka jarmaa kennatti isin dhaga'e waan kan jiru irraa ittiin deebi'atanis waan guddaa tuqeera waan guddaa irraa haasoo bal'aayyuu hin qabu. Miidhaan achumaan chaalenjii yeroo jedhu chaalenjii abaawoon chaalenjii keessa waggaa dhuma hundaayyuu akka keessa jiruu fi keessa darbaa jiru beekama. Ispeeshaalii yeroo ammaa kana
filannoo irratti gara tokkoon hirmaadhaa jedhamee gara biraan immoo chaalenjiis mudatu kanarratti akka fookasii godhaniif. Yaa miidhaan akka jarmaatti akka dhaabaatti gahee maali yoo jenne miidhaan akka dhaabaatti akka jarmaatti nurra gahe miidhaa hawaasa keenya irra gahaa jirudha. Nuti ka qabsaa jirru hawaasa keenyaa fi hawaasni keenya deeggaraa keenya hawaasni keenya miseensa keenya miidhaan hawaasa keenya irra gahaa jiru miidhaan miseensa keenya irra gahaa jiru miidhaan deeggartoota keenya irra gahaa jiru miidhaa dhaaba keenya irra gahaa jirudha. Inni sunis hawaasni keenya qulqulluun isuma dhimma siyaasaa keessa iyyuu hin jirre har'a mana keessatti dhibboota hedduun hidhamanii rakkina argaa jiru. Miseensonni keenya kan aanarra jiran kan godinarra jiran hidhaa keessa jiru hidhaa keessa ba'an kan har'a iyyuu qe'ee isaanii keessatti galanii dhimma hojii isaanii itti ramadan bakka itti ramadamanitti hojjechaa hin jirre kan maatii isaanii keessaa baqatanii har'a magaalaa Adaamaatti magaalaa Finfinneetti magaalaa Asallaatti magaalota biroo kan godina biroo keessatti illee obruu isaanii qe'ee isaanii hojii mindaa isaanii irraa ari'amanii rakkina argaa jiran rakkina dhaabni kun argaa jiru. Hawaasa illee dabalatee jechuudha. Yoo xiqqaate hawaasni adda ona muummessaa keessatti nama 300 ol osoo hin taane nama 1,000 ol 1,500 oltu hidhamee jira. Yeroo tokkotti mana hidhaa keessa kan gadhiifamu nama 300 oltu iyyuu mana hidhaa keessa gadhiifamu calalamee. Inni sun maaliif calalamee gadhiifamu yoo jenne isa birootti dabaluudhaaf isa kana jala baasu. Miidhaan uummata kanaa raga'u miidhaa adda bilisummaa Oromoo raga'aa jiru. Adda bilisummaa Oromoo kan falmaa jiruuf isaaf waan ta'eef ofiif miti. Akka jarmaatti jarmaa kana miseensa jarmaa kana keessa jiru dhaaba kana bisoomsuuf osoo hin taane uummata Oromoo rakkina inni keessa jiru kana keessaa baasuudhaaf qabsootti jira waan ta'eef siviiliyaans uummata meeshaa hidhatee hin jirre rakkoo keessaa baasuuf waan ta'eef rakkina keessa jiru. Even hojjataan mootummaa ta'ee qaamni jiru rakkina keessa jira. Yoo inni gaafii mirgaa gaafatu iyyuu rakkoo kana maaf kaaftetu ilaalcha kennamaa fi rakkoo keessa jira. Adda bilisummaa Oromoo isaaniifis furmaata qaama barbaadudha malee qaama hojjataa mootummaati yookaan deeggaraa paartii sanaati jedhee adda baasu hin jiru. Qaamni mirgi namoomaa qaamni mirgi dimokiraasii isaa sarbamu kamiifuu adda bilisummaa Oromoo dhaabatee kan falmaa jirudha. Akka dhaabaattu iyyuu adda bilisummaa Oromoo eega biyya kana keessa seenee miidhaaleen isarra ga'e hedduutu jira. Qabeenyi dhaabaa konkolaataan dhaabaa kan fudhatamee ture. Hoogganni dhaabaa hidhaa keessa ture miidhaadha. Hoogganni dhaabaa ajjeefamee jira haqni isaa haga ammayyuu bakka hin arganne. Kun miidhaa dhaabaa kanarra ga'e irratti dabalatee hawaasni kun rakkina kan argaa jira jechuudha. Miidhaa hawaasa keenyaatiif qabsaa'aa jira malee dantaa mataa keenyaa jireenya keenyaaf miti. Kanaaf miidhaa adda bilisummaa Oromoo irra ga'e isa kana hammaayyuu waajjiroonni adda bilisummaa Oromoo muummee waajjira Bularraa kan hafe tokkoon isaan banamne. Ani gaafadhee ture waajjira godina Arsii akka muummee waajjira Abaaboo kan Finfinnee baname barii isaa gad deebi'ee dhaqee xalayaa boordii filannoo qabadhee iyyata barreesse kunoo nuti dhaaba seerawaadha beektu waajjira keenya akka nu banamu waajjira cufame banachuu barbaannaa jennaa gaafanne jennaa mootummaan isin eeyyameeraa nuun jedhan. Mootummaatu nu eeyyamu isaan boordii filannoo ni bulchaa boordii filannoo irraa eeyyama guutuu qabna socho'uu dandeenya qaama wal beekamtii qabudha waajjira bachuuf isinillee hin beektu nu bana jenne barreessaa fidaa mootummaarraa jedhame jechuudha. Danqaan of okaa istiin naa hagammaatti hin banamne waajjirri kun. Borullee yoo dhadheen jenna deebii isaan nu dees asii achittuu ni beekna garuu hin dhiifnu. Akkamitti achitti amma gaa muneessatti wanta akkasii jiraate maal akkamitti irratti hidhattanii dorgomtu? Filannoo irratti? Yaa amma biiroon keessan muneessaa jiru suni erga cufaa ta'e iddoo hundumaa gullallee dhaalatti. Bifa maal gootaniiti amma namoonni 163 kunis hin dabalatee ati fakkeenyaaf muneessa irratti akkamitti hidhattee dorgomuu dandeessa? Waaqonis immoo adaabba irratti akkamitti dorgomuu dandeessu? Waajjira achi hin qabaanne jarra achi jiran immoo lakki isin hin beeknu jedhanii akkamitti dorgomtu dhattanii akkamitti uummata keessa wajjin wal argitu? Nageenyi keessan akkamii kanamee nutti himaa? Noolee.
Ayyee fayyaa ta'e gaaffii isa kana akkasii akkamitti dorgomna? Waaqa xumuradhee nu ta'e akkatti dorgomnu dura yoo uf kenniisa jenneerra. Dhaabni kun of kennine uummata keenya gidduutti argamne akka uummanni sagalee isaatiin dhaaba kana filatee bilisummaa filatu nagaa filatu dhiyaannee fi jirra. Garuu waajirri hin jiru akkamitti dhandhee filannaa. Osoo waajirri jiraate iyyuu ni filatamna jechuu miti ni sochoona jechuu miti. Hin jiru waajiruma hin jirre kana achi murteeffannee dhaquu murteeffannu. Ammatti ammoo iyyuu mee boordii filannoo aangoo hagamii qaba. Aangoo waa'ee filannoo irratti waan kana irratti aangoo olaanaa waan qabu boordii filannoo gaarentii akkamii qaba? Namoota mirga isaanii filannoodhaaf dhiyaataniifis namoota mirga isaaniitiin filannoodhaaf kaardii uffatanii fe'achuuf qophaa'anis aangoo akkamii qabu kana keessatti ilaaluuf ilaallaa jechuudha. Maali amma boordii filannootu achi jira buufata sana. Boordii filannoo kun nuufis paartii biyya bulchaa jiruufis walqixa. Qaamni nageenya biyya kana nagaa biyya kanaa tiksa jedhus illee akka seera biyyaattis akka boordii filannoottis anaafis paartii sanis walqixa. Haatee bareedaa jennaani karaa kanaa dhuftiitiin eegii jedha. Filannoo gaggeessinaa haalli mijataadha nagaan biyya kanaa paartii kaanii eegama jedhamee eegalanne isuma kan agarsiisuuf qaamni nageenya yoo walaba ta'e walaba jennee mirkaneessuuf fi yoo walaba miti ta'e walaba miti jechuuf kanaaf nuti amma fuuldura keenya kan jiru boordii filannooti himannaa keenya iyyannaa keenya itti hina haa hiiku haa furu haa dhiisu nuti hinnanna lubbuu keenyas yoo kan dabarsu ta'e hinnannaa jechuudha. Qaama nageenyaa yoo dhaqnu kana boordii filannoo jira hin dubbisna hoogganaan keenya boordii filannooti. Qaamni nageenyaa jira qaama nageenyaa ni dubbisna. Kinoo qaama seera waan dhufee filannoo mootummaan biyya kanaa waggaa 5 qopheessu irratti hirmaannee irra seerummaa qabna. Nagaa kennas nagaa isaanis nuti hin jenna. Qaama dhimmi ilaala kamuu nu dubbisna. Kana bira darbee miidhaa yoo gahe addunyaadhaaf kan ifa ta'u ta'a jechuudha. Mee daraara achumaan warri muneessaa maaliif si filanna yoo jedhani maaliin deebiin kee? Irraa argattee yoo dhatte. Gaariidha. Uummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoo waan filatuuf ifaadha. Filannoon uummata Oromoo kan ABO'tti filatu har'a miti. Gaafa adda bilisummaa Oromoo mirga hiree isaa murteessuuf mirga bilisummaa isaa fi dimokiraasii isaa murteessuuf gaafa aarsaa kennuu jalqaberraa adda bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo filate. Har'a haaraa godhee adda bilisummaa Oromoo maaliif si filadha hin jedhu. Yoo maaliif si filadha jedhe har'a nagaa hin qabu. Du'aa jira. Hidhamaa jira. Lafti qonnaa isaa qotamaa hin jiru. Rakkoolee kana karaa nagaatiin karaa filannootiin sagalee isaa kennatee akka furatu adda bilisummaa Oromoo wantoota inni dhibe hundumaa akka deebisuuf beeku uummanni kunis ni beeka. Nus kan mirkaneessinuuf isuma kana nagaa inni dhabe bilisummaa inni dhabe dimokiraasii inni dhabe haqa inni dhabe sana mirkaneessinaaf. Galatoon. Waaqo dabareen kee. Ayyee fayyaa ta'e gaaffii gaariidha. Akkuma jaaldaraaraan kaasuu yaale adda bilisummaa Oromoo gaafa filannootti dhiyaatu uummanni Oromoo maaliif si filadha jedhee gaaffii waan dhiyeessuuf hin fakkaatu. Sababni isaa adda bilisummaa Oromoo akkuma maqaa isaa irraa ka'utti jalqaballee si kaasuu yaaletti adda bilisummaa Oromooti jalqabatti bilisummaa uummata kanaa gonfachiisuudha. Uummanni keenya gabrummaa jala jira. Gabrummaa qaamaa jala jira. Gabrummaa yaadaa jala jira. Gabrummaa diinagdee jala jira. Gabrummaa siyaasaa jala jira. Gabrummaa anatu sii beeka, anatu sii godha, ana qofa filadhu, ana qofa waliin jiraadhu, yoo anan deeggarre ni duutaa, ni hidhamtaa, ni buqqaafamtaa ittiin jedhamtu jiraachuudha. Addi bilisummaa Oromoo, Oromoon akka of ta'u irratti kan hojjetu. Addi bilisummaa Oromoo, Oromoon qeefii qabeenyaa isaa irratti akka abbaa ta'u irrattidha kan hojjetu. Addi bilisummaa Oromoo, Oromoon hiree mataa isaa ofiin akka murteeffatu irratti kan hojjetu. Kanaaf jalqabatti ummata keenyaan gaafii maaliif si filadha jedhu yoo nu dhiyeesse nagaa waaraa fi tasgabbii sabatiinsa qabu qe'ee keetii dhabame qe'ee keetitti deebifnaa.
gaddaa fi gadadoo barootaaf keessummeessaa jirte jalaa si baasna. Akeeka ifaa fi mul'ataa siif qabsaawaa turre san si gonfachiifnaa jennee uummata keenyatti himnaa jechuudha. Amma gara yeroo dheeraa turre gara qabxii jalqaba kaasee tokkotti ceena. Kana dura miidiyaa mootummaa wajjiniin interview gootee turte Noolee Waaqoo Noolee. Akka ati ibsitetti daqiiqaa 40 interviewin goote suni daqiiqaa 19 duwwaadha keessa jedhamee gara daqiiqaa 21. Sababni isaa gara social media irratti ati tarreessite illee hin jira. Mee isaan keessaa kan akka Finfinnee jira, kan akka daangaa Oromiyaa jira, qabxiiwwan hedduu kaafte. Mee qabxiiwwan ati komii irratti kaafte sana gaggabaabsitii kan silaa darbuun irra jira jettee ati ibsa irratti kennite. Warri ETV natti fakkaata. Warri ETV immoo keessaa ciranii edit godhanii maalinni erga immoo edit godhanii keessaa ciranii baasanii gaafattee jirta deebisii kennanis maalinni kan jedhu walitti cuunfiti meenuu deebisii Waaqoo. Ayyee fayyaa ta'e jalqabatti warri ETV afaan Oromoo gaafa interviewudhaaf istiidiyoo isaaniitti na yaamanii imaammata dhaabaa irratti haala yeroo waan dhaabni filannoodhaaf qophii dhaabni godhaa jiru irrattidha kan isaan interview nu godhanii. Akkuma atis kaasuu yaaltee fi anis karaa fuula feesbuukii kiyyaatiin maxxansuu yaale daqiiqaa 40 kan isaan interview nu taasisanii isa keessaa daqiiqaa 21 kutanii daqiiqaa 19 qofa kan isaan dabarsanii. Garuu san dura gaafa mariidhaaf seennu waan irratti walii galletu jira. Waan isaanis jedhantu jira. Anatu gaafii gaafate. Kanaan dura qondaalonni dhaabaa miidiyaa keessan irratti dhiyaatan akka Jaal Gadaa Gabbisaa akkasumas OBN irratti Jaal Yaasoo Kabbabaa qabxiilee hedduu akka jalaan buran isinis miidiyaan keessan ajandaa nuti uummata keenya dabarfannu imaammata dhaabaan uummata keenyaaf ibsinu uummata keenyaan nu gaarraa murinaa gaafa jennu qabxiileen isaan kaan tokko waan uummataaf uummata walitti buusu waan nageenya uummataa booressuu fi dhimma amantiitiin wal qabatu dhimma sabummaatiin wal qabatu yoo ta'e ajandaa akkasiin dabarsinu kan jedhanidha kan jedhudha kan isaan nuuf kaasan. Garuu qabxiin ani kaasee qabxiilee akkasiiti miti. Haasaan haasa'ee hedduu keessaa kutanii xumura irratti dhaamsaan dhaamadheen miidiyaan ETV afaan Oromoo carraa paartiilee morkattootaatiif kennuun kun yeroo jalqabaati. Carraa kanaan sagalee keenya kana irraan kutina akkuma jiruun uummata keenyaan nu gahaa jennaan isa nuti haasofne irraa muranii isa nuti ammoo irraan kutinaa jennee nu dhaammanne dabarsanii jechuudha. Akka sanaan qabxiin jalqabaa isaanii irraa kutanii dhimma nagaa wal qabatudha. Qaamni biyya bulchaa jiru yeroo filannoon kun yeroo hundumaa bu'uuraalee misoomaati kan isaan diriirsu, ifaa diriirsu, daandii uummataaf ijaaru akkasumas dhagaa bu'uuraa iddoo garaagaraatti kaa'udha. Kuni baratamaadha. Mala baroota hedduuf keessayyuu filannoo marsaa 6 ta'aa turedha. Isa kana keessatti ani kan jedhee ammatti kan nu barbaachisu meeggaa piroojeektii osoo hin taane jalqabatti uummata Oromootiif meeggaa PCdha. Adda bilisummaa Oromoo nagatti amana. Tokko isa kana. Inni lammataa dhimma daangaa, dhimma qeefii qabeenyi Oromoo, finxaaleeyyii faannoo Amaaraa ofiin jettuun sarbamee daangaan Oromoo sarbamee qeen Oromoo bulchiinsa Oromiyaa jalaa ba'ee isaan jala jirudha. Kan kaasee kan isaan irraa kutanii Oromoon qe'ee isaa irratti abbaa isaa birmatu dhabee qaamni ani biyyan bulcha jedhu ibsa tokkollee baasee balaaleffachuu manna waraana ofii akka mootummaatti ijaaree qabuyyuu waraana silaa akeekni isaa wardiyaa heeraa fi seera biyyaa fi uummataa ta'e uummata kana irraa qolachiisuu dhoowwuudha kan ani kaasee isa kanas ni muranii. Qabxiin biraa dhimma lafaati. Addi bilisummaa Oromoo lafti kan uummataati jedha. Kana akka fakkeenyaatti kibba bahaa Oromiyaa Arsii Baalee keessa lafa babal'atu jira. Lafti qonna qamadii isa amma
warri amma biyya bulchaa jiru qamadii ekspoortii goona kan isaan jedhan lafa uummatarraa saamaniiti kan isaan ekspoortii godhan. Qe'ee isaan itti qamadii irraa ekspoortii godhanitti uummanni Oromoo kadhattuu baqattuu ta'ee qe'ee isaarraa buqqamee daandii irratti bahee waan nyaatu dhabee daabboo waan nyaatu dhabee rakkataa jira. San cinatti kibbabaa Oromiyaa kun lafa bal'aadha. Ni beekta yoo ta'e keessaayyuu gara Baalee kana keessatti ganda Riraa jedhamu akkuma jiruun maqaa investimentiitiin uummata guutuu ganda irraa buqqisanii quubsuma dhabee uummanni sun rakkataa jira. Ajandaa kanarraa muran isaan. Qabxiin biraa kan ani kaase isaan irraa muranii dhimma marii biyyoolessaati. Ajandaa marii biyyoolessaa jalqaba kan kaase ABO'dha. ABO fi KFO'n kan irratti hirmaachuu dadhabaniif sababa mariin sun marii bilisaan taanee fi qaamni achi keessatti hirmaateetiin hin jedhu qulqulluu waan hin taaneef cidha isin ofii isaaniiti isaan qopheessanii irratti yaaman irratti ABO'n dhaqee harkan dha'uudha. Ajandaan irra biraa uummanni keenya kaleessas sababa ejjennoo siyaasa isaatiif sababa eenyummaa isaatiif ajjeefamaa ture ajjeefamaa jira har'as ajjeefamaa jira. Ajjeechaan uummata Oromoo irraa dhaabbachuu danda'uu qabaadha. Isa kanaaf ammoo addatti akka imaammataatti fudhatanii koreen nageenyaa jedhamuun komishiniin mirga namoomaa Amnesty International miidiyaaleen addunyaa garaagaraa kan irraa gabaasaa turan ajjeechaa isaan raawwachiisaa turanidha. Kanaan tuqe dhumaatii abbootii gadaa Karrayyuu, ajjeechaa Jaalbattee Urgeessaa, ajjeechaa Artistaa Haacaaluu Hundeessaa, ajjeechaa Jaalmoo Baqqalaa. Achi asitti uummanni Oromoo qe'ee isaa irratti finxaaleyyii faannoodhaan ajjeefamee basmaa walda manfas quddus jedhamee haga mormi Oromotti hanga ajjeefamee mukatti fannifamutti. Kana dura ammoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo barbadeessina jedhuun qurxummii balleessuudhaaf madda bishaanii gogsuudha isa qondaalli isaanii obbo Fiqaaduu Tasammaa jedhaniin kaase. Ajandaan kun tarii ajandaa sabaaf saba walitti buusu, ajandaa amantiif amantii walitti buusu osoo hin taane ajandaa paartiin mormituu tokko qaama biyya bulchu ittiin qeequudha. Bulchiinsa keessan jalatti mootummaan ceekuu bal'aa qaba ture, humna gahaa qaba. Qabeenya biyyattii dhuunfatee harkaa qaba. Humna qabu kanaan qabeenyaa qabu kanaan ajandaan isaanii guddaan nagaa uummataa tiksuudha. Mootummaan accountability hin qabuudha. Irresponsible governmentidha. Mootummaatti gaafatamummaa hin qabneedha mootummaan kun. Anatu balleesse jedhee badii isaa isa balleesse waan ifatti addunyaan garaa gurraa qabdu ragaatti ba'uu qaama ofitti fudhatee amanee uummata san akka ta'etti ani mootummaa uummataati jedhee uummata saniif dhiifama gaafachuu hin dandeenyedha. Qabxiilee akkasii kana kan isaan narraa kutanii kan biraa waggoota 27 fi akkuma TPLF qabeenyaa biyya kanaa saamaa turte. Addatti Oromiyaa keessaa biyyoon Oromiyaa osoo hin hafne saamaniitiin Maqaletti galchaa turan. Qaamni har'aa biyya bulchaa jira jedhu maqaa ijoollee abbaa gadaatiin masaraa afur seenes qabeenya Oromoo qabeenya Oromiyaa weezar daayirektor indirect saamaa jiru. Saamuu keessaa qabeenya albuuda abbaa qabeenyaa ittiin taanii ijoollee isaanii ittiin barsiifataa jiru. Oromoo ittiin agabsaa jiru. Inni kun dhaabbachuu qabaadha. Oromiyaa keessatti impaayera Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti malaamaltummaan mana ijaaratee jira. Malaamaltummaa kanaaf addi bilisummaa Oromoo zero tolerance dhiifaman godhuuf kanarratti ni hojjetaadha. Boroo aangoo poolitikaa gaafa dhuunfanne kana balleessinaadha. Qabxiileen an kaase. Tarii isaan kun yoo isaan miidha ta'e uummata nutti kaasatee jedhanii shakkan ayidoon hin beeku. Akkamitti uummatatti kaasa? Uummanni silayyuu beeka. Waan isaaf hin taane uummanni silayyuu beeka. Yeroo filannoo kanatti harka dha'uudhaan sii hooqaa naa hooqiin ati na filatta an ammoo kana sii kaadhanii dhagaa bu'uuraa kaawwa osoo hin taane hundeerraa rakkoo uummataa furuudha. Rakkoo uummataa hundeerraa furuuf jalqaba nagaa uummataa buusuudha. Nagaatu dursa. Nagaan gaafa bu'e uummanni kun bilisummaa sammuu yoo qabaate, bilisummaa qaamaa qalbii yoo qabaate, qe'ee isaa irratti harka isaa ogummaa qaba, qabeenyaa qaba. Qe'ee Oromiyaa badhaatu gabbattuu kanarratti akka barbaadetti uummanni kun hojjetatee jireenya ofii of jijjiiruu danda'a.
ummata ofii isaatii qeessaa irratti oomishatee daldalatee bocatee of jijjiiruu danda'u kana nageenya isaa dhoowwachuudhaan jireenya dhoowwan jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo gaafa aangoo poolitikaa dhuunfate rakkoo bu'uuraa Oromoo furee impaayera kanaafis ta'ee darbee gaanfa Afrikaatis imaammata wabii ta'uu harkarraa qaba. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo filattuu kan jedhudha. Qabxiinan kaasee isa kana kan isaan irraa kutan dajan. Offline jirta dayu. Galatoomii Waaqoo interviewin ati goote ETV qophii afaan Oromoo wajjiniin kana ture. Achi keessatti qabxiin hedduu kaaftee akka barreeffama kee irraa argetti keessattuu uummanni keenya naannoo Somaaliitii buqqa'ee har'allee kadhaadhaaf carraa kadhaatiif saaxilame naannoo Adaamaatii fi iddoo adda addaatti faca'ee akka jirudha kan kaafte. Anillee yeroon biyya jiru Adaamaa dabalatee keessattuu naannoo Finfinneetti uummanni keenya naannoo Somaaliirraa yeroo abdii ilee buqqa'e ammas buqqa'aati jira. Iddoo adda addaa akka jiru Harargee keessallee haadholii fi ijoolleen faffaca'anii akka jiranii viidiyoodhaan fi suuraadhaan nu ergaa jiru. Sanas akka kaafteedha ati barreessite keessatti kanan arge. Egaa warri ETV komii irratti ka'e kanaa fi deebii yoo qabaatanii keessumsiisuudhaaf akka OMN'tti qophii ta'uu keenya asumaan ibsuun barbaada. Egaa sa'aatii dheeraa waa hedduu yeroo dheeraa booda waa hedduu qabattanii dhuftanii osoo waan hundumaa kabarii goone natti tola. Garuu yeroon biraas waan jiruuf yeroo biraatti deebina sa'aatii dheeraa fudhanneerra. Garuu osoo hin deemin. Daajoo gaafii tokko yeroo tokko turtee turte yeroo baay'ee gaafiileen silaa miidiyaarraa akka isin dheekkamsiisutti illee akka maalitti illee silaa ka'u maal ture kan jedhu tokko ture. Isa sana ta'uu barbaada. Yeroo waltajjii anis hirmaadheen ture garuu gaafii gaafatamuu baatus gaafii gaafadhe keessatti walii qabaniiti waan silaa akkasii sana kan isaan kaasan kan jaallan biroo kan falmiirra dhiyaatan gaafii akkasii kaasan tokko jira qabxii ijoon. Innis miila lamaan bakka lama dhaabbattanii kan jedhu. Mootummaan kun qaamni waan kana falmu mootummaa bakka bu'ee falmu waan kana adda bilisummaa Oromoo chaalenjii gochuuf fidan. Adda bilisummaa Oromoo yoo miila lamaan dhaabbate ragaa maalii qabu? Hin jiru ragaan qaban. Osoo ragaa qabatan ta'ee osoo ragaan jaallate ta'ee sadarkaa filannootti adda bilisummaa Oromoo dhufee dhiyaatee filannootti mallattoo filannoo isaa fudhatee kaadhimamtoota isaa qopheeffatee duula filadhaa keessa jirutti hin sadarkaa kanan ga'u. Wanni isaan illee warri kan dhageeffatus kan dubbatus kan beekuu qabu jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo isaaniifuu gaafii qaba. Gaafii qabnaa. Gaafii akkamii qabnaa? Adda bilisummaa Oromoo yeroo walii galtee asmaratti mallatteessu waraana bilisummaa Oromoo qaama nagaa kanaa ta'ee itti kenname jira. Isa sanatti duratti tuqeera. Innaa isaan laaluudhaaf gara addaataa deemnu asirratti uguramnee guyyaa sadi bullee of duuba deebine. Istiin naa ijoolleen sun eessa akkasiin geette hin beeku. Isaaniifuu gaafii qabna. Lammaffaa immoo adda bilisummaa Oromoo qaama bakka mootummaan jirutti bakka hawaasni bal'aa Oromoo jirutti waraanni bilisummaa Oromoo akka maqaattis adda bilisummaa Oromoo waraana adda bilisummaa Oromoo jedhama osoo hin taane waraana bilisummaa Oromooti. Uummata Oromoo bilisummaa isaa walabummaa isaa mirga inni qabachuu qabu gaafii inni qabu hunda deebisuuf qabsootti jira. Adda bilisummaa Oromoo gaafa taa'ee waltajjii magaalaa Ambootti taa'ameen bakka qaamni mootummaa jirutti qaamonni nageenyaa mootummaa olaanoo jiranitti abbootiin gadaa jiranitti hawaasa siinqee jiranitti dhimma kana dhimma keessaniif gadi ba'anii kunooti fuudhanii gammadanii bakka hayyoonni har'aa akka hayyuu Jawaar Mohaammed faan jiranitti abbootiin qabeenyaa jajjaboon itti kenne gammadaniiti rikooginaayiz godhanii beekamtii sana ofitti fudhatanii kennaa sana ofitti fudhatanii gaafatama kana ofitti fudhatanii kooreelleetti ijaaranii socho'anii turan. Adda bilisummaa eeganaa. Adda bilisummaa Oromoo isaaniifuu gaafii qaba. Eessaan gaadha? Isaan gaafsan gaadhaan eessa jiran? Isaan afaan kun maaliif hafan? Isaan itti kennan hoo eessa jiru?
bishaan gooddaa oli yaa'u. Ka qacceen iyyuu malte sangaan iyyuu malte qacceen iyyitee jedhe. Innaa gaafii akkasii kaasan adda bilisummaa Oromoo kunoo ammaayyuu wajjin jira deebiin kennu jechuuf ta'een beeku nuti ammaayyuu gaafatamatti abbaatti kenne qabna gaafatama sana gaafa ammooyyuu dhugaan nu dubbiste bakka itti dubbannu wayii yoo jiraate kaatti gaafatti nu taaya. Gaafiin kun challenge ta'e adda bilisummaa Oromoo horra falmii gaggeessu aarsuufis maanota siisuufis ta'een beeku ni ka'a. Ishii kana maali ka isin jetteefin isii yaadadheetiin hin tuqe. Achirratti illee waltajjii hiree akkasii agadhee anis hirmaadheen ture. Dhimma sana waltajjii sana falmii sana irratti kaasuuf hireen arganne kanuma tuquu barbaadeeni adda bilisummaa Oromoo nagaa biyya kanaa barbaada. Bilisummaa sabootaa barbaada. Mirga hiree murteeffannaa ummatootaa barbaada. Adda bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo mirga hiree murteeffannaa ofii mirkaneeffachuu qaba yoo jedhu fottokuu qaba jechuu miti. Ofiin of bulchuu qabaadha. Itoophiyaa impaayera Itoophiyaa sammuu naaroo taate osoo hin taane bal'oo taate kan saboota hammattu uummanni kun ni ijaarame adda bilisummaa Oromoo biyya bilisummaa sabootaa keessa qabamuuf bilisummaa Oromoo keessa qabaju ijaareetu yoo itti fufate sabni biraa akka adda bilisummaa Oromoo mirga hiree murteeffannaa hanga abbaa biyyummaatti hin gaafatoota adda bilisummaa Oromoo waan dura dhaabbatee akka amma afaan qawweetiin uummata keenya mataa gadi qo'an rukutan ajjeesan maal dubbata bilisummaa maa gaafata walabummaa bilisummaa jechuun walabummaa daang birmadummaa jechuun miti bilisummaa jechuun walabummaa jechuun miti bilisummaa jechuun lafuma jiran kanatti magaalaa jiran keessatti nagaa qabaattee dubbattee ofii bulchitee waan qabdu sochoofattee jiraachuu afaan keetiin barachuu mirga dubbachuu mirga falmachuu qabaachuu jechuudha. Walabummaan ammoo yoo achumarra bal'ata hiika bilisummaa fi walabummaa birmadummaa yoo hin beekne ka isaan itti uummata keenya bilisummaa dhoowwatanii akka hin jiraanne mana isaa keessa qe'ee isaa keessa hin jiraanne godhaniif hin jiru. Dura hiika bilisummaa walabummaa fi birmadummaa adda baafachuun barbaachisaadha. Adda bilisummaa Oromoo osoo uummanni Oromootu hiree murteeffannaa ati naaf iddee dhuftee sirriidha. Kunoo biyyuma kana keessatti hiree kan koo murteeffadhee bula woo jedhe. Sabni biraa Itoophiyaa akka paartiin badhaadhinaa bulchaa jiru biyyuma Itoophiyaa kanaa qabachuuf deemna. Bulchuuf deemna. Garuu hiree uummataa duraan dhaabbanna. Hiree uummata keenyaa duraan dhaabbanna. Hiree saboota biraa biraan dhaabbanna. Sabni biroo dhufee mirga hiree murteeffannaa irraa hanga fottoqiitti yookaan hanga abbaa biyyummaa kootti naa mirkaneessan ulaagaa addunyaan mirga birmadummaa kennitu san yoo guuttatani addi bilisummaa Oromoo waan dura dhaabbatuuf hin jiru. Har'a mirga kana ka uummanni Oromoo barbaadu nuti hiree murteeffannaa jenne uummanni Oromoo kana ol barbaada. Gaafii uummata Oromoo dhageeffachuu dandeenyetti waan uummanni Oromootti deemu dhiisanii uggurrii fi ajjechaa fi mirgas dhimma siyaasaa keessatti hirmaateetu daangaa siyaasaa keessatti maal gaafachuu qabu doomsaa jiru. Nuti ammoo uummata doomsaa jiran kana Oromoo qofaa miti saboota birootu iyyuu dukkana keessa irra saaquudha qabsoon keenya. Saboonni birootu mirga hiree murteeffannaa isaanii mirkaneeffachuu qabu. Adda bilisummaa Oromoo miti uummata Oromooti miti. Kanaaf yeroo adda addaa waltajjii irra kan kaa'u kana waa'ee bilisummaa birmadummaa fi walabummaa adda baasanii beekuun barbaachisaadha. Uummanni keenya mee Itoophiyaa irraa akki cindee biyya taanu haafuuti. Biyya kana keessa jiraannee bilisummaa hin qabnu jechuu kooti. Bilisummaan asuma keessa jiraachuudhaan bilisummaa qabaachuudha. Waan qabaachuu qabnu san qabaachuudha malee cituu jechuu miti. Bilisummaan kanaa miti. Bilisummaan of taatee jiraachuudha osoo itti hin beekne. Nolee waaqoo nolee wanti itti dabaltu yoo jiraate atis akkuma isaa ati wanti jettu yoo jiraate achumaa itti dabalta. Dhuma irratti cufuudha fi yeroo baay'ee filannoon dhume booda biyya silaa dimokiraatawaa ta'ee akka amma eenyu akka mo'atu asuma achitti beekamaadha. Hirmaannadhaaf jettan isinillee gara otoo carraa argattanii waggaa bultii 100 keessatti maaltu hojjetamaa waggaa 1-2-3 keessatti kan jedhudha. Isinis waggaa 3 tokko hanga 3 keessatti yeroo gabaabaa keessatti kana hojjenna jettanii manifestoo keessanitti lafa keessan. Isaan keessaa waan gurguddaa mee silaatu carraa argattanii Oromoof hojjettanii sana nutti miti sagantaa keenya goolamne. Ayyee fayyaa ta'e carraa kana nuu kennuuf irra deebiin. Nuti akkuma jalqaba jenne qabsoo karaa nagaa geggeessinu keessaa
filannoon piilarii tokko jenneeti. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo bal'aan na filadhaa hin jedhu. Sababni isaas uummanni Oromoo akeeka adda bilisummaa Oromoo tolchee beeka waan ta'eef filannumti haqa qabeessaa fi free fair election haa ta'uudha malee Oromoon eenyuun akka filatuu fi maaliif akka filatu tolchee beeka. Kanaaf nuti gaafa aangoo politikaa dhuunfannee jalqabatti akkuma jalqabarra kaafnee turtii yeroo gabaabaa keessatti nagaa waaraa buufna. Konferansii nagaa yaamnee nagaa waaraa buufna. Itti aansee mootummaa kana keessatti qaamolee mootummaadha jedhan kan seera hiiku, kan seera tumuu fi kan seera raawwachiisu paartiidhaan adda baafna. Hojiin mootummaa fi hojiin paartii gargar akka ta'e ifatti adda baasna. Namni kamiiyyuu sababa miseensa paartii tokko ta'eef gaafatamaa waajjira barnootaa ta'uu hin qabu, gaafatamaa yookiin daayireektara mana barnootaa ta'uu hin qabu, biiroo nageenyaa keessatti miseensa paartii ta'uu hin qabu, biiroo eegumsa fayyaa keessatti miseensa paartii ta'uu hin qabu. Civil servantiin cuftinu seektarri cuftinu ogummaadhaan taliigamuu akka qabudha adda bilisummaa Oromoo kan lafa kaa'e. Qabxiin ijoon inni biraa dhimma diinagdeeti. Diinagdee biyya kanaa akkamitti diinagdee uummataa goona? Diinagdee qaamni biyya bulchuu paartiin qabeenyaa mootummaa hunda kan dhuunfaa fi kan paartii godhate qabeenyaa uummataaf kan mootummaa goona. Qabeenyaa mootummaa jechuun uummata jechuudha. Ummata waan ittiin hojjettu adda baastee beekuu danda'u qabu jechuudha. Qondaalli tokko qabeenya dhuunfaa godhatee, qabeenya isaa godhatee, qabeenya biyyaa akka barbaadetti ittiin bashannanuu hin qabu jechuudha. Kan biraa imaammata barnootaa akka hin taane ta'e kana adda bilisummaa Oromoo daandiitti tolcha. Decentralization godha. Walumaa galatti aangoo politikaa sadarkaa gubbaatti rarra'ee hafe kana aangoon uummatarraa akka ol dhufuutti hojjeta adda bilisummaa Oromoo. Kun hanga hin ta'initti dimokiraasiin hin jiru. Uummanni akka barbaachisummaa isaatti bilisummaadhaan waan barbaadetti qabeenya isaa horachuus ta'e, bilisummaan bahee galuu ta'e, politikaa fedhe deeggaruu ta'e, hawaasummaadhaan akka barbaade ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanarratti hojjenna. Kanaaf walumaa galatti adda bilisummaa Oromoo kan qabsaa'uu fi bilisummaa fi walqixxummaa fi mirga hiree murteeffannaa uummata keenyaatiif qabsoofna. Kanaaf uummanni keenya qabsoo adda bilisummaa Oromoo qabsaa'aa fi turee fi jiru kana baree adda bilisummaa Oromoo haa filatuun jedha. Adda bilisummaa Oromoo filachuudhaaf mallattoon keenya Ororoodha. Ororoo jechaan hiikni isaa nagaa, jaalala, tokkummaa, walqixxummaa akkasumas walqixxummaa koorniyaa dhiiraa fi dubartiiti. Ororoo filadhaa. Ororoo filachuun nagaa waaraa argachuudha jenna. Adda bilisummaa Oromoo akeekaa fi kaayyoo uummata Oromoof qabsaa'aa ture galiin ga'uuf akkuma amanee qabsoo karaa nagaa geggeessaa jiru filannoo kanaan akeeka keessan galiin ga'uuf abaawoon qophiidha. Adda bilisummaa Oromoo filadhaan jedha. Ayyee hedduu galatooma dargaggoowwan. Yaada xumuraa kaawwadhu jaale. Ayyee gaatti deebi. Maal inni manifeestoo adda bilisummaa Oromoo keessatti dimokiraasummaa fi amanamummaa kaayaa. Adda bilisummaa Oromoo dimokiraasiitti amanaa. Murteen mootummaadha. Marii hawaasaa irratti hundaa'a. Hawaasni murtee keessatti qooda qabaachuu qaba. Murteen hawaasaa ni kabajama adda bilisummaa Oromoodha. Egaa yeroo ammaa bulchiinsa dhufaa darbaa as gaanii hanga sirna amma keessa jirutti murtaa'eeti uummata irratti appilaayi godhama. Godhiidha. Yoo kana hasaasa gandoota 5 kan ta'u akka irraa ka'aniitiin investimentiidhaan warra Dubaayii tokkoof kennamaa jedhanii mariisanii uummanni lafa keenya irratti dhumna malee hin kaanuu jedhe. Hin kaatuu jedhaniin. Komiin kun isin dhaqa qabuu danda'a. Riiraa agartanii jirtu murtaa'eetti dhufe malee riifereendamiidhaan uummanni murteessanii murteessine.
Garuu addi bilisummaa Oromoo murteen hawaasaa hojiirra oolchaa. Murtee hawaasaa ni kabajaa. Manifestoo isaa kana kanatti amanamummaadhaan hooggana gadi jedhee uummata isaatiif bulu hojjetu diriirsa dhaaba. Aangooni kan uummataati malee kan nama aangoo yookaan barcuma kan qabateetii miti. Uummanni ammoo akka itti bakka bu'aa isaa filatu haala mijeessa. Bakka bu'aa sanarra amantaa dhabataanaan uummanni sagalee isaatiin osoo guyyaan filmaataan gahin kaasuuf aangoo qaba jedhee amana adda bilisummaa Oromoodha. Kan biraa ammoo waa'ee piroojeektiiti. Adda bilisummaa Oromoo piroojeektiilee biyya kana keessatti hanqina qaban bakkoota hanqina qaban hundumatti atattamaan ni guutu. Buufata fayyaa diriirsuu, manneen barnootaa ijaaruu, daandiilee bakka hin qaqqabne ijaaruu. Har'a piroojeektiin maal keessa jira? Ijoollee piroojeektii fudhatanii waggaa 3 daandiin biyyee irra xaragamee kasaaraa isaanii kafalta jedhamee himatamaa jirantu jira. Yaadda'aa jirantu jira. Baay'eetu hin jiru. Baay'eetu dhimma biraatiif oola. Adda bilisummaa Oromoo kana ammoo dhimma baay'eetti piroojeektiif ramadee piroojeektii isaan xumuru yeroo isaan murtaa'aa keessatti yeroo gabaabaa keessatti yeroo isaaf piroojeektii eemame keessatti akka xumuran gochuudha. Har'a ijoolleen jireenya isaanii jiraachuuf hojii kanatti galanii achirraa yoos biyyas misoomsanii ofiis jireenya isaanii jiraachuu jedhan har'a rakkoo keessa jiru. Maashinoota kireeffatanii idaa maashinoota akka malee kan dandeenye jiru. Kana keessatti ammoo piroojeektii kana keessa kennuu keessatti loogiin qaamni piroojeektii kennu sheerii qabu sheerii gaafata. Kun malaammaltummaa fi kufaatii biyyaati. Har'a mootummaa kana beeku. Kan biraa immoo tajaajila hawaasaa keessatti adda bilisummaa Oromoo tajaajila hawaasaa qulqulluu ni kenna jedhee manifestoo isaa keessatti qabateera. Tajaajila hawaasaa keessatti yoon tuqu tajaajila kennaa jiraniif OBN caayaan maalii tokko jira miidiyaan tokko ragaadha. Yeroo itti hojjetaan isaa kaabinee mootummaa kanaa waajjira keessa hin ta'in yeroon kaabinee keessa waajjira keessa hin jirre kun yeroo itti abbaa dhimmaa wajjin bakka biraatti beellamatanii hojii biraa hojjetaa jiranidha. Uummata saamaa jiranidha. Dhugaa dubbanna keessa jirra argaa jirra. Qomii uummata argaa jirra. Hii jedhanii lafti kaartaa 2, 3, 4 irratti ba'aa jira. Eenyutu gurgurta lafa kana? Eenyutu kaartaa itti baasuudhaaf aangoo itti qaba? Kanaaf adda bilisummaa Oromoo tajaajila hawaasaa qulqulluu kan har'a waliin dhahanii namni aangoorra jiru aangoo kan dhuunfaa godhatee kan uummata gochuu dhiise itti saamaa jiru kana sirreessuudha duraan dursee. Bulchiisa qulqulluu fi haqa qabeessa kennu. Waa hedduu dubbachuu dandeenya, waa hedduu kaasuu dandeenya, karaa nageenyaallee qaamni nageenyaa poolisiin qaama siyaasaa irraa bilisa. Har'a poolisii kan hoogganaa jiru kaabineedha. Kantiibatu hooggana poolisii mana koree nageenyaa jedhaniitu walii qaban isaanii bulchaa godhi jennaa hin godha. Lakkeen kanan godhu yoo jedhe inni iyyuu ilaalcha biraa qabaataa jechuudha. Waa'ee siyaasaa fi poolisii maaltu walittiidha? Hin jiru. Kanaaf haqni dhabamee nagaan dhabamee kan jedhe isaan makanaatu. Adda bilisummaa Oromoo dura qaamota siyaasaa irraa dhaabbilisa ta'an dhaabbilee akka barnootaa kan akka nageenyaa isaan kun qaama uummata tajaajilanii nagaa uummataa tiksanidha malee qaama siyaasaa tiksan qaama paartii tiksan akka ta'e hin tajaajilletti adda bilisummaa Oromoo manifestoo isaa keessatti lafa kaa'e. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo rakkoo walumaa gala rakkoolee kan kaafnee fi kan hin kaafne kan nu hafe hunduma isaa kan hawaasni keessa keenya jiru kan qaamni nageenyaa rakkoo qaamni nageenyaa mataan isaatu rakkina keessa jira. Rakkoo qaamni nageenyaa keessa jiru furra qaama bilisummaa gaafii qaba jedhee bakkeetti bahee rakkachaa jiruuf qawweedhaan osoo hin taane maali gaafiin kenkee jedhee adda baasee har'a qaama hedduutu jira. Shiftaa jedhanii maqaatti moggaasanii fi qaama dhugaa barbaadu jira. Kana adda baafnee qaamni kun qaamni saamichaaf gadi bahee akka dhimma seeraaf dhiyaatu qaamni gaafii qaba yoo jiru gaafii isaa adda bahee ilaalamee qaram gara marii furmaataa waaraatti deeme akka inni nagaa biyyaatiif dhaabbatuu fi biyya isaa irratti abbummaa qabaatu, nagummaa qabaatu, bilisummaa qabaatu godhamee rakkoon akka furamutti adda bilisummaa Oromoo ni kaa'a jechuudha. Kanaaf
hojiin keenya inni guddaan ammallee hin goone jenna qabsoodhaan goona falmaadhaan goona falmaan goonus karaa nagaa irratti akkuma amma teenyee wajjin haasofnu isaa wajjin yoo waltajjii nu kan teenyee wajjin haasofne itti himna. Eenyu nagaa akka dhooggataa jiru maal akka hojjetaa jiran takkaayyuu maal waltajjii mootummaa irratti nagaa ni buufna akkanaan buufna. Caasaa isaanii hiinee caasaa akkasii goonee balleessinee hiinaa malee teennee mari'annee akkas goona kan jedhu hin jiru. Nuti adda bilisummaa Oromoo ammoo gaafii namni qabu sabni qabu kamuyyuu adda baafne akka gaafii isaatiin deebii akka argatu irreedhaan osoo hin taane haasaa fi mariidhaan goona. Kanuma qabxiileen kaafnu silaa bal'aatu jira yeroo hin qabdu ulfaadhu yeroo nu kadhatee fi adda bilisummaa Oromoo nagaa waaraa bilisummaa walqixxummaa fi dimokiraasii qabatee uummata Oromootii fi saboota biyya kana keessa jiran hunda fuulduratti dhiyaateera. Uummanni karaa taane samamaa jirtan gara gibiraa karaa adda addaa samamaa jirtan hundumtuuyyuu adda bilisummaa Oromootiif sagalee keessan kennaa hiree keessan murteeffadhaa jenna injifannoo uummata bal'aaf. Offline jirta. Egaa akkuma sanuu jettanii dhimma bal'aas akka qabattanii dhuftan miidiyaattis dhiyeenya kana bahaa jirtu dhimmoota hedduu akka of harkaa qabdan nan beeka. Har'as taanan borus taanan OMN balballi isaa isinii banaadha. Dhimmoota hafan immoo as deebi'aatii ibsadha. Keessattuu warri iddoo adda addaa irratti hin dorgomne jettan yaada adda addaa qabaatanii yoo dhuftanii jettanii keessumsiisuudhaa fi qophii ta'uu keenya sumaan beeksisuu barbaanna. Kunis jalqabaa malee sadumaa miti yeroo biraatti deebituun jedha. Sumaan egaa beeksisa biroo keessummoonni keenyatoo jiranu dhimmuma filannoo kana wal ilaalchiseen KFO'n hin callisee jira yeroo ammaa kana maaliif callisee kan jedhuu fi isaanis affeerree guyyaa tokko lama keessatti kan isinii dhiyeessinu ta'an kanaafis yaadni KFO filannoo kana irratti maali kan jedhu yeroo gabaabduu keessatti guyyaa tokko lama keessatti kan isinii dhiyeessinu ta'a sanas akka hordoftan sumaanin sin affeera. Uummanni keenya OMN sagalee keessan ta'ee akka itti fufuu fi deeggarsi keessan ammallee jabaatee itti fufuutu irra jiraata jennee amanna. Warra amma ammaatti deeggaraa jirtaniif galatooma. Gaafa April 25tti warri DC hawaasni keenya Oromoo Washington DC jiru qophii guddaa qopheessanii jiru. Panel discussion jechuun marii hawaasaa dhimmoota adda addaa irratti marii banaa ta'e kan yaadni adda addaa irratti reflect ta'u akkasumas qophiin bashannanaa kan keessa jiru qopheessanii jiru sanarratti akka hirmaattan asumaan sin affeera. Egaa warra qondaaltonni ABO waan irra dhuftaniif hedduu galatoomaa jedha. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo hayyoonni Oromoo yeroo murteessaa kanarratti keessattuu oolman Oromoof Oromiyaa maal fakkaata jedhaatii caalatti Oromiyaa fi Oromoo irratti xiyyeeffadhaatii yaada keessan koottaa OMN irratti dabarfadhaa jechuu barbaanna. Keessummoonni keenya lamaan irra deebi'ee galatoomaan siniin jedha. Ayyee fayyaa ta'e Dajuu ulfaadhu isinis waayillan kan keessu OMN isinitti baru atis jetteerta. Irra deebinee maqaa dhaaba keenya adda bilisummaa Oromootiin ulfaadhu fayyaa ta'aa isiniin jenna. Dajuu ulfaadhu galanni kee guddaadha, galanni kee bilisummaadha. Hojii boonsaa, hojii gaarii uummata kanaaf hojjetaa ta'an isin argaa jirra. Jabaadha. Sagalee uummata kanaaf akka taatanii fi sagalee cunqurfamtoota akka taatan abdii qabna. Ta'allee jirtanii abdii qabaachuu qofaa miti isin argaa jirra. Waan dhufteef ulfaadhu galanni kee guddaadha. Galatoomaa isinis egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya turtii qondaaltota ABO waliin keessattuu warra dargaggeessa wajjin kan dhiyeenyatti immoo filannoo irratti hirmaatan wajjiniin turtiin har'aaf goone kanumaan egaa yeroo biraa immoo namoonni hedduu erga sagantaa keenya finnee nutti bilbilaa jirtu please noonu obsaan jedha.
Egaa turtiin qondaaltota abaa wajjin hin goone kanadha. Kanumaan raawwataa akkuma isiniin jedhee kaafaa'uun immoo maaliif callisee kan jedhuu fi kaafaa'oo bultii lama yookiin tokko lama keessatti qabannee kan dhiyaanni ta'a. Akkuman sula duraan jedhes Washington DC'tti OMN qophii tokko qaba. Warra local chapter yookiin tumsi OMN kan Washington DC jiru hawaasa wajjin ta'uudhaan qopheessa jira. Qophii kanarratti achittis dhimma Oromootaa fi Oromiyaatu mari'atama. Marii hawaasaa yookiin immoo panel discussion qabna. Hayyoonni irratti affeeramu, hayyoonni marii adda addaati warri kaan gaafii gaafatu. Marii bal'aatu adeemsifama jenneeti eegna. Dargaggoonni dubartoonni kan irratti hirmaatanii akkasumas immoo qophiin bashannanaa jira. April 25 egaa walargaan keenya Washington DC haa ta'u guyyaa kana waggaa 12ffaan OMNs officially achitti kabajama jechuudha. Kana irratti nu argamaa jenna. Dhaabbileen siyaasaa isaa taatanii hayyoonni Oromoo akkuma sila jedhee hayyoonni Oromoo koottaa OMN irratti ergaa Oromoof Oromiyaa ilaalchisee dhimma Oromoof Oromiyaa irratti mari'adhaa haan jedha. Miidiyaan guddaan Oromoon qabu kana as koottati dhimma Oromoof Oromiyaa irratti mari'adhaa kan jedhuun asumaan irra deddeebi'ee waamicha isinii gochuun barbaada. Warra ammaan wajjin turtaniif hedduu galatoomaa. Qophiileen OMN kan biroo itti fufuu hangama kiyyaan asumaaniin nagaan isinii jedha.